Sarara daddabarsa odeeffannoo sona seenaa sagantaa marii torbeetti hordoftoota keenya obbo Dheeressaa Biraanuu Baldaa fi Dr. Onnee Juhaar anis barbaada teessisaa kanaa sagantaa marii har'aa wajjin dhiyaannee jirra. Duukaa buutanii akka nu hordoftanis hin gaafanna. Yaa goobana har'aa goobana kaleessaa uumamni keessanuu Oromoon uumamne Oromoon balleessuuf isin uumatanii Oromoma keessaa erga Oromoodhaaf waan tokko hin goone maqaa Oromootiin kursii Oromoorra maal nu gootaa teessaa gaafii Oromoodhaa takkattiin deebifne deebiin isii eessaa hin deebisa jedhaa kiisii tanaafuu ta'e kiisii mataan keessa Oromoon tokkocha Oromoo kam jaartaa Oromoo kam diitaa waggaa lama ciiftee filannoon gad dhufnaan amma na filadhaaf karaa tolcha jette akaafaa fudhattee ganda keessa fiida tasa hin xaarini filannoon dabartu sin filannuun jiida hin baratan malee batii teessan irraa barachuu hin dandeenye osoo yakkamtootaaf shakkamtoota ta'uu keessan isin beeynu sirrooytani jennee nu isin amanne amaanaa kennalee isinii kennanne kursiirra isin kenne amaanaa kennalee karatti nyaatanii bakkaan nuuf hin geenne waan dhufuu hin beeku namni waan dabarteef waan dabarteen beeyne guddifnee gattinaa akkana nu gootani jennee nuti nayne aadaa wanti buutii dhagaa fuuna jennee buutii lafaa fuunee matarra uf kenne nurraa bu'i jennee warwaachuutti jirra mana jala teenne maal teenne warwaanna buutii lafa buufnee dhagaa lafaa fuunee mataa keessa dhahuu amma kanaan booda buutii fi bofallee amanuun hin ta'u duute jenne malee jarri warra biyyee arraabeetiin ka'u Ola baatummee gaafaatti dhaabde nagaa buufte seenee Itoophiyaan hin hafne Eertiraan hin hafne gammachuu dhiichifne wal keessa ceceene tooftaan tantee garuu lola dhaabuu miti lola lama yeroo tokko seenuun feene addunyaa fiitee gargaarsa horiitiif gargaarsa meeshaalee waliin sassaabatte humna waraanaalee bakka tokko jetti walitti dachaafatte sababa kana waggaa 100 dhiitee bulcha jettee karoora baafatte turin taatuu dhiisi karoorri akkasii Haayile Sillaasee kalee galaafatte haaleessuma kana maqaa nagayaatiin addunyaa irratti argattee badhaasaa hadha gaddeebite ummatuma kan kee yoo fittuu rasaasaan hojiin kan kee kun addunyaa makaleessii kenne badhaasaa gaafii keessa galchee qaanesse mataansaa hojii fi wallaggaa maqaa waraanaatti waraana leenjiftee irratti bobbaafte ummata qulqulluu dubartiif daa'imman lafarraa hobbaafte isiin guyyaa tumtuu jaarri halkan tumaa maaliif sabni kenna jittuu lamedhumaa sababni isaa maali mee kana nuuf hima hojiinis Oromoo wallaggis Oromoo ilmaan Oromooti obboleeyyan teenna hanga ati jara lafarraa duguuyte nafxanyoota waliin gara keenya dhuftu maaf teenne si'eeyna Dr. Onnee Biraanuu fi Daawit baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdee barbaada. Baga nagaan nu eegdee barbaada. Haa ta'u egaa torbee marsinee walagarree jirraa dhimma uummata keenyaa torban tokkoof tuulame keessaa waanuma gabaabduu silaa dandeenyu fuunee ilaaluudhaaf irratti mari'achuudhaaf sagantaa marii isiniif qopheesse mata duree tokko isiniif qaba achi jalatti garuu bal'ifnee ilaaluu dandeenya. Mata dureen sagantaa marii har'aa irratti isin affeeree OPDO kaleessaa fi PPR'aa qabsoo Oromoo keessatti qooda maalii qabdii mata duree jedhu jalatti
gaaffilee adda addaa kaafnee mari'achaa turra. Otoon gara mata dureen irraa isiniif qabetti hin deemin garuu gadda lama dhageenyetu jira. Tokko haati hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa adde Alamii Gaarii du'aan boqotanii jiru. Gaggeessaan isaanii illee raawwatee jira. Haati Jaal Daawud Ibsaa akkuma beektan haadha goota deessee qabsoo Oromootiif gumaachite. Goota deessee qabsoo Oromootiif haati gumaachite immoo haadha sabichaati. Haadha Oromoo waliigalaa malee haadha nama tokko yookiin maatii tokko jedhanii ilaaluun hin danda'amu. Kana duwwaa otoo hin ta'in deessee goota Oromoodhaaf gumaachuu duwwaa otoo hin ta'in haati kuni ofumaafuu gootummaa guddaadha raawwatte qabsoo Oromoo keessatti. Kana jechaan maalinni gidiraa amma sanaa ilma Qixasuu Jaal Daawud akka dhageenyetti qabsooma kana keessatti hidhaaf gidiraadhaan lubbuu dhabee du'aan dhabanii. Jaal Daawud immoo bara dheeraa haala rakkisaa fi gidiraa keessatti ija isaanii fuulduratti amma rasaasaan rukutamuutti isaan illeen poolisaan darbatamanii boolla bu'anii amma miilaa cabuutti okkolaa fi laalaa madaa sanaa qaamatti yaaddoo ilma isaanii immoo keessa fi laphee garaa keessatti baatanii waggaa amma kanaa jiraachuu danda'uun waan gootummaan guddaan murannoon guddaan uumu waan ta'eef goota da'uu isaanii da'aniis guddisanii sabaaf gumaachuu duwwaa otoo hin ta'in Oromoof gumaachuu duwwaa otoo hin ta'in ofuma isaaniitiifuyyuu goota sibiilee siimettii ta'uutu hubatamaa jechaadha. Kanaaf Oromoon akka kanatti hubatee gadde hunduu keessumaa immoo Jaal Daawud Ibsaa fi maatiin isaanii akka jajjabaatan haadha gootaa deessee gootaa kana immoo ekiraansatu hawwina. Akkasumas Jaalle Seefuu Muummee qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa kan gumaache seenaa kanaanis kan beekamu qabeenya miliyoonotatti lakkaa'amu qabsoo Oromootiif kennee dhaalchisee ofii isaatii sababa kanaan hiriyoonni isaa maatiin isaa hedduun biraa wareegamanii akka carraa lubbuun isaa baatee godaantummaa keessatti kan jiraate jidduu kanannis akkanuma lubbuun biraa dhabame akka du'a isaatiifis gaddaa jaallansaa maatii isaa fi Oromoo waliigalaa qabsaa'ota hundaatti dhaga'ameef jajjabina hawwina. Isaaf immoo karaa bakka qabbinaa akka ta'u hawwina. Egaa kana jennee seenaa jaallan kanaa qopheessinee dabarsuudhaaf yeroo isin agarre hin arganne yaaduma gabaabduu kanaan gadda keessa keenya ibsannee gara sagantaa keenyaatti ceena. Mata duree keenya duraanuu isin ibseen jira. Mata duree kana marii kanaan durannaa ONN irra jirru qabaanne amajjii 11 maxxanee uummataaf dhiyaate irratti waan wal fakkaatu kaafnee turre. Gaafa sana marii keenya sana keessatti mootummaan Abiy Ahmed uummata Oromoo irratti goolii diimaa deemsisaa jira yaada jedhu kaafnee turre. Yaadni sun yeroo sanatti ulfaataa ture. Sana namni hunduu hin hubataa jennee yaadna sa'a kanatti. Warra yeroo sana hin galiniif akkamittiin goolii diimaa jechuun danda'ama jedhee shakkii keessa galee dhiyeessii keenya sanarraallee amma tokko
ittiin tolin har'a dhaabbatee namuyyuu waan sana nu hubataa jennee yaadna. Waan sana waliin fakkaatu haa ta'u malee har'a haala keessa jiru irratti sana caala bal'ifnee gaafas mata duree walittiin dubbanne bal'ifnee ilaaluudhaaf jiraanna. Gabaabumatti qabsoo Oromoo keessatti OPDO'n kaleessaa fi TP'n har'aa qooda maalii qabaatan kaleessa har'a qooda maalii gumaachaa jiru doktoroonni? Yaab seenaa dheeraadha kaaftee hedduun isaa namoonni urmiidhaan xiqqoo bubbulan waan kaleessa waan yaadatanii dhaloota haaree dhufu kanaaf immoo akka seenaatti hubannoo ta'uudhaaf if duuba deebi'anii ilaaluudhaatu nama barbaachisa. Rakkinni sabaa fi sablammii biyya Itoophiyaa keessatti hidda dheeraadha qabaa. Eegala 1960 warri Afrikaa bilisummaa isaaniitiif qabsaa'uu eegalan hafuurri kuni biyya teenya keessattis sosochiin eegalamuun isaanii yaadattanii keessaa sochii Waaqoo Guutuufaa, sochii Oromoota Raayyaa, ijaaramuu Maccaa fi Tuulamaa, Waldayaa Afranqalloo, saroon 1960s warri biyya Jabuutiin bilisa baatee mootummaa mataa fi harkattee Faransaay irraa Soomaaliyaan leen Ingilizii fi Xaaliyaan jalarraa ba'anii lamaan immoo pirezidaantii filatanii sagalee kennatanii biyya tokko ta'uun isaanii kun egaa sosochii Afrikaa keessatti qabsoo mirgi sabaa deemsisu keessaa tokko jechuudha. Karaa biyya teenya keessatti ammoo Eertiraadhaa fi warra Tigraay kanaatii fi sabni Oromoo lola bilisummaa eegalanii jechuudha. Lolli kun baroota dheeraadhaa fi bifa adda addaa qabatee deemaa ture. Dhuma 1988 keessatti jalqaba 1988 keessatti warri Tigraay kun humna waraanaatiin ijaaranii jabeessanii mootummaa dargii irratti olaantummaa humna waraanaa argachuudhaa fi naannoo isaanii bal'ina to'achuu godhanii yaadni biroo isaan keessa dhufee gara jalqaba 1988tti Suudaan keessatti adda bilisummaa Oromoo wajjin haalatti waliin hojjetanillee haasawanii garuu akka warri TPLF barbaaduu fi akka warri keenya barbaadu waan wal dhabee jecha irratti walii galamuu dadhabamee muuxannoo wal jijjiirsisuudhaan jechuudhaan humnoota waraanaa wal keessa bobbaasanii waliin hojjetanii hogganoota adda bilisummaa Oromoolee ukkaamsuudhaaf warri TPLF kun yaalanii garuu dameen tikaa qaruuteen waraanaa irra dhaqqabdee hunda isaanii hidhannoo irraa guuranii karaa biyya isaaniitti akka deebisanii seenaa deebi'edha. Sanirraa eegala warri Tigraay kun eegaa adda bilisummaa Oromoo kun akka isaan barbaadanitti isaaniin wajjin hojjetuu dide kan mataa fi warsheeffatu ni barbaachisa. Seenaa qabsoo keessatti dantaa naa qaba jedhee ijaarameewwotni namni biroo ijaare keessaa namni biroo dantaa isaatiif ijaare akeekaa fi kaayyoo mataa isaatiin hin qabne waan ittiin hojjetuu barbaadeef ijaarmeen ijaarame seenaa biyya teenyaa keessatti OPDO'n lakkoofsa tokkoffaadha. Wanni isaan OPDO tana ijaaraniif warri bilisummaatti ni amananii mirga sabaaf sablammootti ni amananii garuu dantaa biyyattii san keessaa fudhachuudhaaf turjumaanaa fi nama karaa beekanii fi nama humna namaatiin illee if guddisanii naannoo sana akka to'achuu dandeenyitti caasaa dadhabaa akka jaarmaatti akka guddatuu hin dandeenyetti akka hooggana horatuu hin dandeenyetti akkuma dantaa isaanii gaggeessanitti heeratti seenan heeratti hin bahan hin qabanii bifa kanaan egaa ijaaramni OPDO humna waraanaatiin itti gargaaramanii silaa OPDO if dura deemuu baatee lafa Oromiyaa tana guddoo isiitu baay'ee isaaniitti rakkisaa ture egaa dantaa isaanii jara kana qabatanii hedduun isaanii warri OPDO kun lola warra Eertiraatiin wajjin godhamuu fi warra Tigraay wajjin godhamuu fi irra guddaan isaanii warra lola irratti warra Eertiraatiin booji'amanii loltuu booji'amanii kan afaan Amaaraa beekuun kan egaa akkatti godhan guudhabanii kan afaan Oromoo beekuus kan afaan Amaaraa beekuun itti baasanii warri Eertiraa kun hundaafuu raabsa ture
warri Tigraay kun warra kana walitti qabee warra ifii booji'anii wajjin walitti hidhanii waan OPDO jedhamu ijaarratan. OPDOon akeeknitti hin ijaaramte dantaa TPLF gaggeessuudhaaf malee akeeka namni sammuu bilisa taheen yaadee waan kana nu hojjetaa kanatti goonaa uummata keenyaatii fi kana kaafnaa hin jedhin odoo uummata booji'amanii ajjeesuu danda'anii dalagaa lubbuu isaanii isaan baraaranii akka jaarmayaatti waan kannaniif godhanii fi hojiilee tokko tokko akkuma gabra Tigraay warra TPLF akka hojjetanitti warra leenjifamaniif kanaaf egaa miidhaan ijaaramuun isaaniitu akeeka uummata isaaniitiif fayyadu waan hin qabne jecha ijaaramuun isaaniitu miidhaa uummata Oromoo ijaaramuun isaaniitu miidhaa. Amma egaa fincilli diddaa gabrummaa dubeellee godhe wanni TPLF qabeenya keenya saamuu caalaa nu miidhee OPDO waan jaamtu ijaaree dhufee dhukkuba nurratti ijaaramee nurratti dhiisuu deemuu saniitu ni ijaaramee isaanuu meeshaa uummata tokko cabsanitti tolfaman malee waan misooma isaanii gaarummaa isaanii OPDO irraa dubbachuun seenaa keessatti nama qaanfachiisa. Kana fakkaata taafte hedduudha dheeraadhaa keessa waliin deemina keessaa bayani. Galatoom Doktoroonni Biraanuu onneen amma tokko irraa tuqee jira. Kaansaa immoo seenaan isaanii ijaaramni isaanii fi hundeen ijaarama isaanii akkamitti maaliif akka ta'e ibsee jira. Seenaa ijaarama isaanii keessatti ijaaramuun isaanii mataansaa dhibee fi summii Oromoo akka ta'aniif yaadamee akka ta'e ibsee jira. Haaluma kana wal fakkaatuun qoonni OPDO kaleessaa ta'e PP har'aa Qabsoo Oromoo jaamsuu malee qabsoo Oromoo ajjeesuudhaaf garagalchanii gabrummaa jala Oromoo tursuuf malee qabsoo Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf yookiin rakkina keessa jiru hudhaa keessa gale keessaa baasuudhaaf furgaasuudhaaf qoonni isaan qabaatan takkayyuu hin jiru warra jedhu jira. Akkamitti ilaalta kana? Ulfaadho obbo Barbaada dhuguma jechi suni jecha xaliilaadha. Yoo duubatti deebinee too seenaa saayintifikaalii laallee uummanni tokko yoo garbummaa jala jiraatee walabummaan isaa uummata isaatiif warra falmatuuni dagla ta'ee too hamma eenyummaa isaa baree maalummaa isaa barutti uummata isaatiin dagla ta'ee garba ta'ee too uummata isaa kan miidhuu guutummaa guututti deebinee too Afrikaa kibbaatti illee hoolaallee ummata adii keecha ta'ee gurraachi yeroo ittiin ummata gurraacha miidhaa ture kan beekamudha. OPDO'n illee hojii akkasiititti warra sammuun isaanii lagdatame sammuun isaanii waa'ee eenyummaa isaaniitii fi waa'ee biyya isaanii kan ittiin dhagamne beekumsas warra hin qabne warra duraanuu gabrummaa jalatti hidhamee too jiru Oromiyaan maal akka taate maannan Oromiyaatii fi maannan Itoophiyaatu maal akka taate warra hin beekne karaa kanarraa kan ka'e dogongoraa fi bojonjora uummata keessatti uumaniitoo mirgoo jaraa ta'anii uummata keenya adamsaa, uummata keenya balleechaa, uummata keenya macalaasaa warra jiraate ta'uu isaa seenaa sanirratti garasitti luuccofnee waan sanis hubachuu akka dandeenyu tuquun barbaada. Egaa akkuma kana jedheeni OPDO'n dhugaadha. Dhaabbanni isiituyyuu kan ijaaramtee ijaarri isiituyyuu daddabit keessa akka ta'e seenaan OPDO'dha hin hima. Isaanis wanni ijaaramaniif of wallaalummaarraa kan ka'an waa'ee Oromootu warra quban qabne, waa'ee seenaa Oromootu warra hin beekne, Itoophiyaa matana irratti rarra'anii Itoophiyaan tunuyyuu maal akka taate maanaa Itoophiyaadhaa kan hin beekne, dhuguma waaqarraa dhufe maqaan kunuyyuu kan jedhu warra qabu malee seenaa Afrikaatu gadi seenanii Afrikaan maal akka taate, biyyi teenya maal akka taate, bulchiinyi Oromoodhaa eecha akka ta'e, hiddi Oromoo maal akka ta'e, hiddi biyya saniitu maal akka ta'e warra hin beekne, warra dogongoraanii qabamanii jiran sammuun isaanii luucca'ee karaa tokkotti akka farda gaarii warra qabamanii ijaaramte OPDO. Kanarraa kan ka'e uummanni kuni ammas taananii luucca'anii kan ittiin deemaa jiran wanna tokko duwwaa irratti maanan isaanii Itoophiyaa. Itoophiyaa sun maal akka taate warra quban qabne. Ijaarsi isaaniisis Itoophiyaa maal akka taate kan hin beekne.
waan Oromoodhaa keecha bu'anii odoo laalan Itoophiyaan tunuyyuu biyya kan keenya, biyya saba Oromoo, biyya saba Kuush kan ta'e, biyya Nuubiyaa kan ta'e ta'uu isaa kan hin beekne, seenaas warra qoranne, warra qorachuullee hin barbaanne, sammuu doofatiin akka amantiidhaa luucca'anii akka farda gaarii asis garasis laaluu warra hin barbaanne kanaan to'atamtee kan jirtu ijaarri ODPdha yookiin immoo ijaarri amma EPP kan jedhamtu tun. Kanaaf warri kuni hojiin isaanii halkanii guyya gabrummaatti amananii waan jiranii mataan isaanii gabrummaatti qabamee waan jiruuf wanni isaan hojjetan hunduyyuu nuyi dandeenye dhaabbachuu warra hin dandeenyedha. Yoo karaa irkoo saba tokkootitti hin hirkanne dhaabbachuu hin dandeenyu. Nu homaan beeknu, nu wallaalota, nuyi saba gara tokkotti akka hoolatitti oofamnudha jedhee warra yaadudha. Kana sabni of tuffate, sabni eenyummaa ofii hin beekne yoomiyyuu garba. Biyya bilisoomsuu, biyya walaboomsuu dhiisiti ofii isaatiif iyyuu bakka bulu, bakka jiru iyyuu hin beeku. Bojonjoree amma dubbiin isaan dubbatan yoo laalte waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoodhaa, waa'ee eenyummaa Oromoodhaa eechaa fudhatanoo jette kan nu jenne kan addi bilisummaa Oromoo haasa'uun uummata keenya ummata qulqulluu dogongorsanii karaa ittiin deemu duwwaadhaan deeman. Kanaaf adeemsi isaanii suni karaa dogongoraarra ta'uu isaanii qajeelchuu kan irra jiru warra qabsaa'ota, warra haqa beeku, warra dhugaa beeku, qabsoon maalinni warra jedhu warra maa'annaa qabsoodhaa, hidda qabsoodhaa beeku san irratti hojjechuun waa'ee qabsaa'otaa karaa qajeelchuun suduudan qabsoo bilisummaa Oromootitti akka ummanni keenya irkoo saba isaa ta'utti akka dogongora booddetti akka hin deebifnee fi gabrummaa Oromoof hin malle akka hin deebine gochuudhaaf irratti haasa'uun saba keenyas barsiisuun dirqama qabsaa'otaatiin jedhaan kana yeroo ammaatti kanumaan dhaaba. Bareeda galatoome Biraanuu. Daawit gaafiin onneedha kaasee Biraanuu sitti dabalee amma tokko keessaatti dabalachuu hin dandeessa. Bara waggaa 27 OPDO'n seenaan ishiin dhaabbattee fi Oromootti summii ta'uudhaa fi balaa ta'uudhaa fi yaada jedhu onneen kaasee jira. Kaayyoon gochaan ishii waggaa 27 raawwachaa turte immoo qabsoo Oromoo jaamsuu fi duubatti garagalchuu sirni gabrummaa akka dagaaguu fi akka nurratti tuulamee turu uummata kanarratti turu gochuu malee qooda biraa hin qabaanne yaadni jedhus karaa Biraanuus ka'ee jira. Bara kana keessa jecha ulfaataa hidhaa gidirfama salphina hamaatu raawwate Oromoo irratti godaanuu naachan galaana hunda keessatti bulluqaa biyya alagaa keessatti baqaa mootummaa waggaa 27 TPLF EPRDF jalatti ta'e raawwa baqachuudhaaf ajjeechaa fi hidhaa raawwa baqachuudhaaf warri badi galaana keessatti irbaata qurxummii ta'e bulluqaa biyya ormaa keessatti akka hin taanetti allaatti reenfa nyaatti yakka maataatu raawwate. Yakka sanaa OPDO'n TPLF itti qabachaa jirti. TPLF immoo biyya keenya keessatti amminni mul'ate baay'ee miti. Ilmaan Tigree gola Oromoo keessa deemanii kan argaman yakka kana isaanii raawwatu namni argee baay'ee miti. Ergamanii hulee ajjeechaa Oromoo ta'anii warri ajjeesaa turan warra miseensota OPDO'ti. Warra jedhutu jira. Isa kana akkamitti ilaaltamee Daawit? Tole bareeda barbaada gaaffiin na gaafatte isa amma na gaafatte dura waa'ee obboleeyyan kiyya dura yaada irratti kennanan waa irraa jechuu barbaada. Maaliif isaan sirriitti lafa kaaniiru garuu immoo wannuma akka yaada kootti wannan irratti waa jedhutu jira. Inni maali? Uummanni
addunyaa kana keessatti ummanni tokko qaama isa keessaa diinni horatu ni jiraata. Akka namaatti, akka jaarmiyaatti, ummata tokko keessaa immoo ummata sanaaf kan lolu jagnii fi beekaan immoo jaarmiyaa ummatee qabsoo ummata sanaa kan ta'u ni jiraata jechuudha. Kuni otoo ummanni tokko gabrummaa jala hin cabiin ta'a kun. Erga ummanni tokko gabrummaa jalatti cabe immoo ummanni tokko jaarmotii akka sadii qaba. Tokko qaama jaarmiyaa ummata isaatiif garbummaa jalaa baasuudhaaf tattaafatu. Lammata qaamotiin faayidaa siyaasa addunyaa irratti hundaa'anii qabsoo ummataa keessatti faayidaa siyaasa addunyaa bakkaan ga'uudhaaf jedhaniit ummata sana keessaa jaarmotaa fi jaarmiyaa ta'anii bahan yookiin immoo dhuunfaadhaanis haa ta'u akka jaarmaatti bahan ni jiraatu. Kaan immoo qaama ummata jiru sana wajjiniin ollummaadhaan yookiin immoo isa garboomsee qaamni irra jiru ummata sana keessatti jaarmiyaa ofii isaatii ta'uu fi liidara ofii isaatii uummatu ta'aa jiraata jechuudha. Kanaaf gaafa dhimma gaafa cabne duraan lammuma qabnaa kan ummata isaatiif lolu. Kaan immoo kan diinni ollaa isaarraa ka'ee nama keenya jabaa mataa qabu. Jabaa keenya qabatanii ummata nama keenya cabsuudhaaf kan godhatanii jechuudha. Isaan kunii fi qaamotiin erga cabnee booddee uumaman garuu diinaan adda jiraatu. Tokko namummaallee hin qabanii erga orreedii cabnee booddee qaamotiin diinummaan irratti uumamanii jechuudha. Kanaaf amma waa'ee dhimma gara OPDO'tti yeroon dhufu OPDO'n tooftaa qaamni uummata keenya garboomsuudhaaf barbaadu meeshaa jaarmiyaa godhatee uummatee gadi dhufee jechuudha. Sana ta'uun maaliin hubattaa? Jaarmiyaan OPDO har'a APP ta'ee kaayyoo jaarmiyaa kaayyoo qabu miti Oromoodha. Wannan Oromoodha. Akka jaarmiyaatti kaayyoon ni kaawwatee lafa kaawwate takka hin jiru. Namni jaarmiyaa sanarrattidha miseensa ta'a. Miseensa gaafa ta'u amanee qabsoo sanaa fi kaayyoo sana bakkaan ga'uudhaaf kakatee hirbuu galeetidha qabsaa. Kanaaf OPDO'n jaarmaan uummatti gaafa uumamu jaarmiyaa qaamni diinaa uummata sana ittiin bulchuudhaaf meeshaa jaarmiyaa uummati malee jaarmiyaa uummata isaatiif kan ta'u kaayyoo kan qabu kaayyoo sanarratti miseensa kan itti ta'u miseensa sanarratti kakuu fi waadaa fi beektee hirbuu galee miseensa itti ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaaf qaamotiin kun uumamu sanarratti qaamotiin kun immoo gaafa uumaman kiraateriyaa qabu. Gaafa uumaman namni jaarmiyaa miseensa OPDO ta'u tokko qaama seenaa isaanii qaama Oromoo ta'ee gosa biraa ta'ee Oromiffa beeku. Lammata qaama gosa lamarraa dhalate. Baduman qabu kun duudhaa Oromootti safuu Oromootti baduman qabu namni haala lamarraa dhalatuu fi gosa lamarraa dhalatuu fi neeshinii lamarraa dhalachuun. Garuu immoo kun akka kiraateriyaa ta'a. Sadaffaan maali? Nama namummaa hin qabne. Safuu namummaa hin qabne. Safuu rabbii nama hin eegnetu miseensa sana ta'a jechuudha. Qaamotiin kanarraa dhufan kun qaama uummata irraa dhalatan ta'uu hin danda'an. Yeroon kana jedhu OPDO keessatti qaamni kaayyoodhaaf jedhee OPDO keessa kaayyoo uummataa bakkaan ga'uudhaaf OPDO keessa kan hin galle hin jiru hin jennu. Garuu immoo namni jaarmiyaan OPDO jaarmiyaa uummata Oromoodhaaf waa godhuu jedhee OPDO keessa galu. Nama
namummaa akka namaatti akka rabbitti illee namummaa nama guunneedha jechuudha. Kanaaf waa'ee dhimma kana akka kanatti yoo keesse waa'ee dhimma OPDO irratti wanni ati dubbattu illee baay'ee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Because maaliif hoo'ette dhufaatiin fi uumamni isaanii istiraateejii namaa akka fakkeenyaaf beektee riisarchii keessatti waa uumuudhaaf beektee qamamataniiti warra saayintistoota waa uumatuumi. Akkuma sana uumamni isaanii jechuudha. Namni dhimma sanaaf uummate wanna fayyada wanna barbaade sanaaf uummate malee qaamni sun akka ofii isaatii ta'ee nama sana akka jajuuf hin uumamne jechuudha. Yookiin immoo ofii isaatii akka inni yaadatu hin uumamne jechuudha. Kanaaf qaama akka kanatti uumamee akka biraatti yaadanii haasa'uun Oromoon illee yaaduun anaan akka kootti dogoggora jedhee yaadaa jechuudha. Kanaan fixee keessaa bahe. Kan biraa wanni ati amma naa kaaftee fi wannuman amma jedhe irratti gaaffii ati irratti naa dabaltee fi wannuman amma jedhe irratti sama dubbiinsaa. Bu'uurri isaa erga sana ta'e waggootii kana ta'e kana keessattoo wanna ta'e kana keessatti qaama Tigreen warra Tigree kiwaat isaan uumetudha harka keessaa qabamu isaantudha wanna isaan san godhaniif wanna isaan sun yaadaniif bakkaan isaanii ga'ee qabeette kan jettee fi isaan kan uummataniif qooda beekaniif warri sun immoo sana tajaajiluudhaaf qooda uumaniif ajjeesisuuf hiisisuuf saamsisuuf gidirsuudhaafis uumamnumti isaanii sanumaaf ture jechuudha. Qooda uumamni isaanii qooda sana ta'eef qaama uumamni isaa gaafuma uumameefuu sanaaf uumame qaama biraa ta'ee gadi bahuu hin danda'u. Kanaaf jarri kun sanaaf uumamanii wanni isaan godhaa baanillee waggaa 27 sana kanumaan si walaba deebii kee wansi deebisee yoo ta'e akka yaada kootti kana natti fakkaata. Bareeda Daawit deebifteerta. Onne waanuma amma Daawit kaase ajjecha ulfaataatu raawwate. Sababni ajjecha ulfaataa sana Oromoo irratti waggaa 27 raawwatanii akkuma Daawit kaase kana biyya Oromiyaa jedhamee beekamu keessatti uummata Oromoo jedhamu mootummaan itti uumameeti. Mootummaan sun OPDO jedhama. Kooluushinii yookiin waliigaltee mootummaa jaarmaa afuriitu mootummaa federaala Itoophiyaa dhaabe waggaa 27 kana sana jechaan OPDO'n sagalee wayyaba paarlaamaa keessatti illee qabaatte bulchiisatti gaafatama bulchiisaa mootummaa naannoo Oromiyaa fudhattee bulchite. Achi keessatti yakkoota kumaatamoota lubbuu kumaatamoota hedduutu badde waggaa 27 keessatti. Gidiraa ulfaataatu manedhaa keessatti raawwate. Haati Oromoo abbaan Oromoo salphina guddaadha arge. Namoota tokko kaasuu yoo dandeenye malee sana hunda maqaa dha'uu hin danda'amu. Fakkeenyaaf kaafna. Fakkeenya nama baay'ee kaafna. Biyya ollaa keessatti jaatanii alii kan ajjeefame daangaa Oromiyaatti. Tigraay kun fagoodha jirti. Biyya daangaa OPDO'n bulchitu keessatti. Jaagamaa badhaanee Amboo keessatti uummata keessatti karra saasaan dhaame biyya Oromiyaa keessatti OPDO'dhaan. Irbasaa gaaddisaa mana hidhaatti kaleessaa reebamee OPDO'tu qabee kenne OPDO'tu yakka sana raawwate. Eebbisaa addunyaa ajjeefamee lafarra butamee reenfi akka reenfaa bineensaatti konkolaataa darbatamee hojii OPDO'ti. Daraaraa kafanii maanguddoon biyyaa Amboo keessatti mana isaatti ajjeefame dhiigni dhangalaafame. Warreen kun warra fakkeenya ta'an even nadhii gammadaa milifkamuu fi gara buuteessaa dhabamuun biyya Oromiyaa OPDO'n bulchitu keessatti. Yakka kana hunda kan raawwate biyya OPDO'n bulchitu keessatti. Yakka kanaafi gaafatama akka waan hin qabne as ba'anii akka qulqulluutti har'alleen
lallabaa jiru. Mee kuni akkumatti ilaalaa sirnumti yakkamaan ba'ee uummata ajjeesetti waltajjii qabatee lallabuun har'allee yakka biraa raawwachuudhaaf qophii biraa jiru kana akkamitti ilaalama? Hanqinni kun kan eenyuti? Kan Oromooti moo? Jarri kun nama kana hundaa rakka kana hundaa raawwatanii har'allee mootummaa ta'anii yakka dhaadannoo biraa yakka biraa hojjechuudha itti dhufna. Sakaan gara fuulduraatti itti dhufna qophaa'aa jiru. Eenyutu itti gaafatama yakka kana hundaa raawwate lubbuu miliyoona kumaatama bulchiisaa waggaa 27 keessatti Oromiyaa keessatti dhangala'e eenyu itti gaafatamaan? Dhalli fayyaa ta'e mee dura OPDO gara yakkaa sanitti hin dhayinini OPDO'n tuni OPDO fi ODP irraa PPP'tti feezii 2 fuula 2 tarkaanfii jijjiirte. Akkuma warri TPLF olaantummaa Tigree tiksisanii dantaa Tigreetiif Oromiyaa keessatti akka hojjetan qajeelfamanii jiranii carraa warraaqsa dhufee kanaan ODP'n akeekaa fi kaayyoo OPDO'n qabdu odoon jijjiirini akka Abiyyi Ahmadiif hojjetaniif tolfamuu waan barbaachise jecha nama tokko aangoo irraa buusee ififillee aangoo haaree kan nu baasee eenyummaa haaree fudhachuutti baase jecha ODP paartiin kun ijaarame beezikaalii uummata gargaaruudhaan miti Abiyyi ol kaasee namoota isa dura dhaabbachuu danda'an aangoo irraa kaasuudhaaf. Shuffling jeequmsa ni bawwaze kanarratti paartiin uumame jedhamee wanni paartiin akka paartii guutuutti uumame ta'uu osoo hin ta'in namni mata dureen paartii kanaa isaa kan jaalama warrichi OPDO ta'an hundi duraan kan Tigreedhaaf hojjetaa turan hojjettuu Abiyyi Ahmad ta'an. Ammas isa kana raggaasifachuudhaaf full control jechuudhaaf namoota OPDO'dhaan isatti hidhaman kana ifirraa urgufuudhaaf ammas PPP ijaarame. PPP'n kun paartii adda addaa sagantaa qabate jenna hojjettoota Abiyyi Ahmad jechuudha. Uummata kallee warra rakkinan qabanii Abiyyi Ahmad immoo seentarii isaa warri waliin hojjetu PPP kanarratti warra Amaaraa dantaadhaan ifitti qabee innilleen olaantummaa Amaaraa biyya san keessatti hojjechuun barbaachisaadha jee waan itti amanee jecha hundee isaan kana godhatee amma warri duraan OPDO booda ODP booda PPP ta'an kun hundinuu hojjettoota Abiyyi Ahmad haala waa takkallee hiika biroo tokkollee hin qaban kaayyuma tokkollee hin qaban. OPDO'n laal jaarama isaaniirraa amata 27 faayidaa ilma namaa guddina ilma namaa jireenya ilma namaa jijjiiruudhaaf akeekan qabanii namaatu ittiin dalagachuu barbaachisu. Namoonni kun maaliif kana seenan yoon isaan kana jalatti cala hin beela'uu wayin harkadhaa warri kun saamanii waan isaaniif saame keessaa waan irraa bu'uwaan naafaa yoon anichi dhaquu baadhee akka birootu seenaa jedhanii hundeen isaanii Oromoo empowerment tokko Oromoo namoonni tokko biraatanii OPDO'nis bar Oromoodhaa yoo maaree taate jedhanii oduu hin beekne beekte. Oromoo kunuunsuudhaaf Oromoo nama godhuudhaaf akeeka kanaan qaban jaarmayni tokko yeroo hundaa akeekatti hojjetame mala wafcoota yoo fuutee ilaalte wafcoota akka tabuna qofa daayituutu jira akka midhaan daayituu jira. Midhaan daayituu tanaani buna daayisuu dandeessu buna daayisuu tanaa midhaan daayisuu garuu hundinuu sibiila. Maali garaagarummaan isaanii akka isaan itti qindaa'an akkaasaatti ijaaraman. OPDO'n badiirraa fagaachuu hin dandeessu. Inni tolfamteefuu badiidha. Amata 27 san hundaa'uu qe'ee teenya laal. Warri qabsoo bilisummaa hojjetu waa lama lafa kaa'an akkaataa bilisummaa ifitti gonfatan. Jaaranii jabaatanii humna ta'anii ifirraa dha'uu. Takkaa'uu badaa ifii gorfatanii diina jala hambisuudha. Oguu nama ifii keessa jala hambafatte karaan beekanii hallayyaatti dhaqee dhumaa jaan warri gara hunda qabsoo tooftaa lamaan kana keessa yookaan milkaa'onni jiran. Kanaa jecha OPDO'n jaarmummaan isaatii tolfamummaa isaanii nu balleessuudhaaf. Amata 27 kana keessatti warra harki isaanii dhiigaan dhiqateedha. Uummata kallee waan misha, waan dansaa, waan bareedaa, waan faaya qabu OPDO irraa kaasee dubbachuun yoo mana jaarrate fa'aa jettee ni gabbate fa'aa jettee
ilmoo isaa fa'aa biyya alaatti ergite jettee sargii guddoo godhate jettee yoo haasofte malee nama hunda afeer jettee hamte malee waan ilma namaatiif faayidaa qabu. Hojjetuu dhiisiti yaaduu mirgan qaban warri akkasitti yaaduu danda'an achi keessatti ni hirmaatan. Warri achi keessatti hojjetan dura yaaduma OPDO kana fudhatu jechuudhaan namuma kee gadi cabsa. Ergamtummaa fudhatu namuma namaa gadi cabsa. Namni jiruudhaan jiru kana diduudhaan warri dhuman warri ajjeefaman kan didanii turu warri biyyaa ba'an. Kana fudhachuun mataan isaatu kabajaa ilma namaa kee walakkaatti firraa hir'isuudha. In principle kana fudhattee namaa hojjettee uummata kee ajjeesuun karaa yakka isaanii yakkarraa hin qulqulloofne. Wanni tokko hubbuuf fincilli dhufuu namni isaan gorsee haa ta'u warri OPDO kun wanni isaan hubatanii uummanni hegeree fuuldura irratti xiyyeeffata. Uummanni waan dabreen irraanfata. Namni uummata yaadachiisu. Namni uummanni kan irraanfanne godhu jaarmaya. Namoonni keenya hundi isaanii jaarmaya jalatti dhuunfamuu dhabuu isaaniitiin warra leexaa deeman kanaanii kunoo gaata durballeessaa goonee gaa amma dura ol tarfinaa ta darbite ilaaluu qabnu ta fuulduraa qajeelfannaa dubbiin teenyatuun akka dubbii rasuulaatti haamee hojitu dubbiin rasuulaa wanni beeyteef ta dabartee miti ta fuuldurarraa haasawaa jaaniiti uummata keenya haala kana rooli qabanii eega aangoo isaanii irratti aangoo isaanii diriirfachuu eegalan wahuma durbaran sana jedhan warri isaan dura ajjeesuu kaan warruma dura isaan faarsee isaan itti dhaqee galu warra biyya alaatii achi dhaqee dura lafa uummata keenyaatiin maqaa tuttuqamee mazaggabanii footoo gaafatanii kaameeraa gaafatan warruma sanitti duulan jechuudha. Ara tokkolleen isaanii achi bakka san hin jiran. Oromootu masaraa seenee ilmaan abbaa gadaati warri jedhamte masaraa keessa tokkollee masaraan Abiyyi Amaaraati. Innillee Amaaruma beekteen namni keenyaaf waan irra qaqqabee aadaadhaa duraa dubbatee dubbatu malee innillee Amaaraa masaraanillee masaraa Amaaraati. Kana ganna lamaa fi wareegama dila kan dura fudhate hubannaa uummanni keenya jiru gorsitoota isaaniitiin uummanni ni irraanfataa ta fuulduraaf irra qabuudhaan uummanni keenya odoo waa takka hin jijjiiramini miliyoonaan biyya keessatti biyya alaa kanatti bahee Ugaadeen ከተገኘው ጋዝ በዳቦና የተገኘው አብይ ይበልጣል ጃለሰው ገሩ ወኒ ታጅሩ ጋዘው ኡጋዴኒት አርገመን ነምቸ በዳቦና ደለተ ለማለ ማለፈራፊ ታጅራ ጋዘ ሰኒም ነምን ዲጋን ከንድሊ ኩሉ ነማን ቱምኔ is the worst kahunda chala wana biyi kanamu nama yachisu amma PPP party da miti party sunuma su TPLF keessa namoota gaggaarii laatu jira doktoronne waan gaarii kaasaa jirta garuu waan amma sirna biyyi kana jalatti duubattan isinii qaba isa na hubattanii kan waggaa 27 keessaa bara TPLF wajjiniin paartiner ta'anii biyya keenyaa fi uummata keenya ajjeesaa rakkisaa turan sana irratti akka xiyyeeffatan barbaade. Isan makaasaa jirtu kanaaf gaafii biraan isinii qaba. Egaa bareedaadha beejjenne beeta ilma badii tolfamerraa faaya isaa himuun namatti ulfaata. 27 hundattuu badii TPLF hojjete keessa harkirra qooda guddaan heddumina namaatiin illee namoota Oromoo OPDO kanaatu keessatti argame. Namni tokkolleenu haqa ilmi namaa jaarmee OPDO jalatti ijaaramuuf tokkolleenu hin jiru. Kanaaf uummata kun uummata yakkamtootaadha. Uummanni keenya ijaaramee humna ta'uu isaatu dhabee haala jeequmsa uumame malee uummanni kun uummata harka duubatti hidhanii seeraaf dhiyaachuu qabanidha. Uummata akkallee waan OPDO irraa faarsan tokko wanni OPDO wajjin wal tuttuqate yoo nama qaaneesse malee yoo kabajaa ilma namaa irraa fuudhe malee waan addunyaa tanatti waan haqa ilma namaatiif namni biroo irraa gammadee fakkeenya irraa fudhatee bareedu seenaa keessatti isaan bira darbee saba Oromoolee seenaa gurraacha dibe beekte ummata ifii namaa ergamee ajjeesu nu keessatti akka heddummaatan taasisa beekte ummata beelawaa garaa isaanii malee biyya isaanii ilaali waan ifii isaanii nama irra kaayanii ta'anii hodhatan godhe badiin isaanii isaan bira darbee dhaloota fuula duraan seenaa uummata keenya irratti tuqaa gurraacha kaayee kanaa jecha OPDOon inni jaalamteef badiidha wanni isaan hojjechaa turan badiidha badii kanaaf immoo guyyaa tokko immoo seeratti itti gaafatamuun oolanii wanta kammoo seenaa keessatti tuqaa gurraacha maqaa Oromoo irratti dhiisanii darban.
Bareeda galatoomii Dooktoronni Biraanuu waanuma kana keessa naannuuf na ammallee OPDO'n bara waggaa 27 har'arra dhaabbattee akka haasoftutti kaasaa jira. Waggaa 27 keessatti akka waan harki qulqulluu ta'ee Oromoodhaaf qabsaa baatee mixixaa gubachaa ajjeechadhaa fi saaxilamtee sana keessatti qabsoo guddaa akka waan gootee haasofti. Haa ta'u malee akkuma ammarraa dubbachaa dhuftan hundi keessan irraa ibsitan waan yakka Oromiyaa keessatti ta'ee fi namni Tigree yookiin namni biraa keessa deemee saaxile dabarsee kenne maanguddoo keenya salphise beerran keenya salphise ijoollee keenya mana barumsaatiin hari'ate mana hidhaatti waan Baqqalaa Garbaa dhiyeenya kana dubbate yoo dhageessan ta'e si'a 7 hidhame si'a baay'ee hojiirraa hari'ame gaafa tokko halkan sa'a 8tti baafamee bosona keessatti ajjeechaan akka irratti raawwatu namicha aangaa machaa'ee quufee arrabni hidhameen ajajni irratti raawwate waraana machaa isa fuudhee deemu akka ajjeesu bosona keessa geessee akka tasaa lubbuunsaa kan baraaramte. Kana hundaa kan raawwate gaafa tokkolleen maatiinsaa haati warraasaa hojiidhaa ari'amtee akka maatiin agabu. Ijoollee mana barumsaatii akka ari'atamtu kan raawwate gaafa tokkollee namni alagaa keessa hin jiru Oromoodhaa jedha. Oromoon sun OPDO. Kan biraa yoo dhiifne 2016 yakka suukanneessaa ijoollee margituu marga qabatte irreessa baattee malkaa irreessaa turte 700 namni 700 kan jedhamu suni ijoollee achitti duute garuu sana duwwaadhaa miti akka deemanii warra irreeffatutti hin dabalamne heelikoopteraan amma duukamitti ajjeesaa turan sanarraa namni gabaase namni dubbate takkaayyuu hin jiru 700 sun waan akkanumaan geessa ta'ee dubbatamu gaafa sana lammaatu biyya bulcha ajaja Oromiyaan dukam ajaja OPDO jala turte lammaatu pirezidaantii Oromiyaa ture hundi isaanii humni xiqqaa hundi isaanii isaan ture. Kana hunda akka waan keessaan qabnetti lallabu. Oromoon immoo harka rukuteef jara kanannaa yakkamaa goonu laa duudhaa qaba Oromoon safuu qaba. Safuuf duudhaan suni nama gumaa wajjiniin nyaatan ijaan waliin mil'atan gabaa tokkoon dhaabbatan garuu sana cabsee Oromoon galma wajjiniin taa'ee harka rukutee fi sirba baasee faarsee otoo haati duute haati ilmi jalaa du'e intalli jalaa ajjeefamte abbaan warraa irraa ajjeefamte abbaan irraa ajjeefamte hin gaafatamin dhiifama goonee jedhee gaditti lakkise. Kan jara kan amma akkanatti goobse cubbuu sana ta'uu danda'a. Oromoon laguu silaa lagachuu qabu. Waan hedachuu qabu. Duudhaa isaa keessa bulee cabsuu isaatiin inni iyyuu itti gaafataman qabu Oromoon naa jennu nullee keessa jirra. Ulfaadhu obbo Barbaada nullee fuutee keechee haa ta'ullee malee lakki nu keessa hin jirru jechuun mormachuu nan danda'a. Gara tokkotti si deebi'a mee waa hubanneetu haa laallu. Fagoo maaliif deemna daraaraa kafanii yoggaa fudhannee abbaa duulaa gammadaatitu ajjeechisiise. Hamboo dhaqee hamboo keechatti nama sabni isaa jaallatu nama gaarii nama saba isaatiif marartee qabuu fi nama ogeessa waa arguu danda'u akkuma goobanaa daaccee argitee ilmaan tuulama beektota walitti guuree boolla tokkotti gadi naqetti innillee ajjeechisiise. Wanna OPDOdhaa yoo hubannee tolaallee OPDO'n
abbaan duulaa gammadaa maal godhe hojii baay'ee suukanneessa uummata keenya irratti han hojjechaa turte OPDO. Isaanis ergamtoota isaaniitii fi waan shaakalaniin uummata keenya uummata gara laafeeyyii kana ittiin gowwoomsanii karattiin qabanii suduuda hundaan uummata keenya irratti bobba'aa kan turte OPDOdha. Ani TPLFidha hin jedhu. OPDOn mana barumsaa keessatti barattoota keenya kan ariisise eenyu akka ta'e itti gaafatamaa OPDOdha. Nama yeroo san bulchaa ture. Nama yeroo ammaa kanatti immoo gadi ba'eetu afaan mi'eeffatee akka waan Oromoodhaaf qabsaa'u of godhu. Akkasumas immoo OPDOn alatti biyya Chaayinaatitti Chaayinaarraa Ameerikaatti ergitee miidiyaadhaan uummata keenya bojonjora irra kaa'ee qabsoon Oromoodhaa goolabamte jedhee nama dubbate nama miseensa OPDOdhaa han beekame OPDOn ana duwwaadhaa ture jedhee ofiisaati edaa OPDO baay'eetu jira jedhee ofiisaati ragaa nama ba'e kana hunda Oromoon hubachuu qabdi. Diinni Oromoodhaa guddaan OPDOdha. Ammatan ammoo EPP jettee maqaa ishii kan moggaafatte. Warri kuni guyyaa tokkooyyuu duunnaa Oromoodhaa daawiti lafa kaayetoo jira. Uummata argitee waa'ee Oromoodhaa duunnaa Oromoodhaa ulfina hin qabnee fi warra maqaa afaan Oromootiin dubbatanii fi Oromummaa isaaniititti warra amanamneedha warra kana keessa kan jiru jedhee lafa kaayee jira. Dhuguma duunnaa Oromoo kan kabaju ilma Oromooti. Maali hidda Oromoo kan qabu safuu qaba, safeeffannaa qaba. Warra laguu fi safuu hin beekne uummanni kun. Kanaaf uummata kana Oromoon beektee galmee irra kaa'uutu ishiirra jira. Xumura itti godhuutu ishiirra jira. Yeroo ammaa kanatti foolataa jiru. Waan isaan foolataniif maaliif waboon yeroo ammaa kana bakka hundaanuu isaan muddeetoo jira. Asbaanii afaan isaanii mi'eeffatanii waa'ee Baqqalaa Garbaadhaa waan nama gaddisiisu waan baay'eetu jira. Waan inni isarratti hojjetame maatii isaatirratti han hojjetame akka inni afaanillee gadi hin baaneen dubbanne isa godhanii viidiyoo kaasanii waan hamtuu isarratti hojjetametu jira. Keecha keenyatti kan beeknu maatii isaatirratti kan hojjetame waan nullee dubbachuu hin dandeenye yeroon dhufu yeroon itti dubbannutu jira. Yeroon isaanii saaxila isaan baafnee uummata hamaa uummata ilma namaa kanaaf naasuu viidiyoo waraabanii too yoo kana dubbate kana si goona jedhanii suduudhaan akka gara isaanii fiiganii akka gara isaanii hojjetan goosisanii salphina abbaa gadaatirra warra kaayanii yeroon hin dhufaa yeroon gadi baafnutu jira. Kanaaf hojiin jara kanaa hojii safuu hin qabneedha. Uummata ilaaf ilaamee hin qabneedha. Uummata mataa hin qabne mataa odoo hin ta'in nama sammuu isaanii lagdatameedha warri kun. Dhugaa warra hin barbaanne warra soba malee dhugaa dubbachuu hin feene. Akkuma obboleessi keenya Daawit lafa kaayetoo jira. Uummanni kuni nama sammuun isaanii sirumaayyuu qajeellummaa hin qabne namummaa kan hin qabneedha jedha. Namummaa kan hin qabne jechuun maal jechuudha? Homaa yeelloon qabanii du'anis duunuun wayya malee dhugaa dhaabbachuu hin barbaannu warra jedhanii. Warra du'aaf qophaa'anidha. Kanaaf uummata kana bakka qabsiisuu qabdi Oromoon. Wanni nuyi isaanii fi marattee qabaachuun irra hin jiru kanaan booda. Uummanni keenya qeerroon keenya kanaan booda waraana adda bilisummaa jala bu'ee waan waraanni adda bilisummaa Oromoo qajeelchuun hojjetee uummata sammuun cabee ergamuu malee haqa saba isaaniitiif haqa biyya isaaniitiif falmachuu hin dandeenye kana bakka qabsiisuu qabaniin jedhanii kan xumura. Galatoomii Biraanuu hordoftoota keenya kan hordofaa jirtanii sarara daddabarsa odeeffannoo sona seenaatii obbo Daawit Dheeressaa Biraanuu Baldaa fi doktoroonni wajjiniin jirra. Ammas akka nu hordoftan isin gaafanna. Mariin keenya sitti fufa. Doktoroonni gaafii kana isin sadan ufuun kaasaa garuu daqiiqaa lama keessatti akka na raawwattan isin gaafadha.
OPDO ODP narraa yakka waggaa 27 hojjattee jennee kaafnee amma isin amma dandeessan irraa dubbanne yeroo qabaanne kana keessatti irraa dubbanne kana hunda TPLF qabattee qulqulluu of gochuudhaaf hojjechaa jirti. Miidiyaan isaanii hundi kana lallaba. Yakka kana keessaa of qulqulluu gootee alagaa fe'anii gaafa waggaa 27 hunda dabballee ta'anii lallabaa uummata keenya ajjeesisaa turan yakkamaa godhanii of qulqulluu gochuun waan fakkaatu fudhatama qabu. Daqiiqaa lama seellachuuf kenna akkuma yaada keessa irratti kennatan doktoroonni. Gabaabumatti fudhatama hin qabu. Wanni fudhatama hin qabnee fi ammallee haamaqaa jijjiiranii dhaabbatan malee hojjaan isaan uummata keenya irratti hojjechaa jiranii uummata keenya nagaan bahee nagaan galuu dhowwanii kaan saamanii dubartii gudeedanii nama kuma meeqaan lakkaa'amutu Oromiyaa hunda keessatti hidhaa jira. Kaleessa olaantummaa Tigreetii fi amma immoo olaantummaa nafxanyaatii fi fedhii Abiyyii guutuudhaaf uummata keenya gidirsaa jiranii jarri kun uumama isaaniitu yakkaaf hojjetamanii gaafa sabni keenya irree horatee dambalii isaan nurra garagalchan kana akkuma irratti PRF irratti garagalchee guyyaa seeraan dhaabbatanii waan hojii isaaniitti argatan fagoodha jeen yaaduu gabaabaatti ni argatan. Galatoom Dr. Biraanu. Ulfaadhu barbaada. Ilaa waan tokko hubachuun kan irra jiru dhuguma doktoroonni nuu lafa kaa'ee jira. Beektu Amaaratu jecha Amaaraa tokkotu yemmaayyeen ikak wadabbaayee likik kan jedhu tokkotu jira. Maaliifi fanxoo harmee karaa baay'eetitti maksee jira kan jedhudha. Eecha fiiguudhaafi Tigreenuu afaan keenyan beektu, Tigreenuu laga keenyan beektu, isaanumti waan yakkaa turanii, isaanumti waan laaqaa turanii akka laaqii dambalii nama tokkotti harka dabarsanii laachuun waan fakkaatu miti. Dhugaanis achuma jirti. Akkuma kun obbo Baqqalaan dubbatan sanii hanajjeesaa ture afaan Oromoo dubbata. Haniisisaa ture afaan Oromoo dubbata. Warri Tigree hanaasanuyyuu isaanuu afaanuma isaanii taasawanii hammamuu yoo baay'ate eecha dhufeeti. Mataa uummata keenyaa sangoomsanii ijoollee keenya mataa sangoomsan beektu. Akka ofittiin amannee shakkii keecha kaayan. Maalummaa isaa akka hin amanne godhaniiti bojonjora keechaanii Oromiyaanii dhuftee yoo bakka buute afaan Oromoodhaa dhufee yoo galma seenee bitti sun hin baddii kan jedhu. Yaa abbo biyya san qaabee kan jedhu. Ijoolleen keenya tiyyatti OPDOodha moo? OPDOodha malee. OPDOodha malee. Kan hin gaafiin koo ijoollee keenya yoo ta'an yoo mataan isaanii doomee mataa isaaniitu doomee hin doomsanii yoo jennee TPLFtu doomse jettee komachuu achi deemta. Komni isaan kaasan lakki abboleessa kiyya TPLF miti kan doomse. Warri ofii isaanii amantii ofitti hin qabnetuyyuu TPLF keessattuu kan argaman isaan obboleessa koo. Namni ofitti hin amanne waan namni jedheessan duraa fudhata. Isa fudhatee raawwatee suduudan garasitti deema. Amma bar doktoroonni waa kaasee ture. Handeemanii fi Abiyyi duwwaadhaa fi Abiyyiin af mormataa jiru jedha. Abiyyi jechuun immoo iyyuu nafxanyaadha. Nafxanyaa jechuun immoo Amaara duwwaa miti. Yaa obboleeyyan keenya waa tokko akka hubannu. Biraanu ammaati gara biraatti harkaan deemini maaliif wanti kun akka dheeratu hin barbaanne gaafii itti aanutti isin dabarsa. Yakka waggaa 27 nuti keessaa qulqulluudhaa TPLF itti gaafatamaa yaada jedhu kaasaa jirti. OPDO'n narraa OPDO kaleessaa. Barbee ammaayyuu ijaan argaa jirra jaallakiyya. Ammaayyuu fudhatama qabamuu hin qabu. Hin qabu malee fudhatama hin qabu gabaabatti. Maaliif ammaayyuu godhaa jiru? Odoo kan bara sanitti darbee ta'e bara saniitti yaa amanan. Garuu amma tana eecha TPLF eecha jirti. Gabaabaa mana si deebisa. Gaaffii kana toon deebisiin gargaru jecha gabaabaa wannan kaa'u tokkotu jira.
wannan gabaabaa ni kaa'u suni maal yoo itte laal namni waggaa 20 garba namaa ta'e obboleessi isaa ajjeesisaa ture. Har'a Oromoon bilisa baasee deebi'ee Amaaraaf maa garbooma yoo namummaa qabaate. This is easy question. Kuni gaaffii salpha. Kuni maal? Namni Oromoon itti du'ee garbummaa jalaa isaan baasee deebi'anii garbummaa Amaaraa ta'uun kuni nagaa sammuu dhabummaati. Durumaanuu namummaa hin guutan jechuudha. Umi fixe kan. Lammata. Waan mata jettee fi obboleessa kiyya. Namni Tigreen karoora kaayyoo qabuu dhufedha. Pilaana baafateetidha. Wanna Oromoo irratti godhu. Sana appilaayi godhuudhaaf. Fakkeenyaaf namni tokko obboleessa isaa iddoo inni jiru agarsiisee yoo ajjeesise obboleessa isaa sanatu irra gaafatama moo Oromoon akka Oromootti obboleessa isaa sana irra gaafatamu namicha obboleessa isaa ajjeesisee karaa agarsiisee diina isaatti fidee agarsiisee ajjeesise gaafatamoo qaama isa ajjeese gaafata. Tigree sanarra kanarra gaafataman isaan karaa agarsiisanii gola Oromoo agarsiisanii Oromoo saaxilanii nama isaanii baasanii ajjeesisanii tula irra gaafatamu. Fixe kana keessaa bahe. Ayyee fayyaata gaariidha. Akkanuma akka gabaabatti uummanni keenya baay'een nu hubata. Warri hin hubannee fi beekas uummata keenya burjaajessaa jiru akka quba qabaataniif hangaafii kana kaase isinis gaarii gootanii deebiftanii. Gaafii koo ittaanu waan amma ilaalle waan waggaa 27 sirna TPLF EPRDF keessatti ilaalle. Sirna sana keessatti OPDO'n garboomtee gabroonfataa dugdatti baattee ofii hokkattee yookiin garaa guuttattee Oromoo akka malee goote. Akkuma makaafne sana ta'uun yakka jalaa nama hin baasu kan uummata keenya ajjeese isaanii jaamaa miti, duudaa miti, raatuu miti, maraatuu miti akka namaatti jiraatan saamanii nyaachuudhaaf ajjeesanii badhaafamuudhaaf isaan jechaan warra Oromoo ajjeesuu mindaa godhatan warra Oromoo ajjeesuu jireenya qananii godhatan kana sirna TPLF PRDF jalatti raawwatan. Har'a inni sun waggaa 27 waggaa lamaan OPDO ODP EPRDF fi ODP PP har'a waggaa lamaan kana keessatti kana ta'an jirru kun. Bara kana TP akkuma Daawit jedhe TPLF isaan yakkamaa nutti godhamu kuni sirna waggaa 130 biyya keenya cabsee balleessee fi uummata keenya akka malee godhe sirna nafxanyaa hammaataa Minilik nurraa kaafte ofillee waan feetaa gootu malee. Sirni OPDO ODP PP moon sirna Tigreen isaan nutti amatan sun TPLF isaan nutti amatan sun nurraa ajjeese daraarsee nurratti kaase masaraa fi sura isaanii nutti haaromse. Inni kun waa tokko seensaafan jedhe. Miidhaa waggaa 27 Oromoo irra ga'ee fi waggaa 27 guutuu irreega isaa fudhaati. Miidhaan waggaa lamaan sirna bulchiisa OPDO ODP PP jalatti Oromoo irra ga'ee fi ga'aa jiru kamtu caala? Isa kamtu irra ulfaata fi hammaataadha doktoroonni? Laali uummata dammaqee mirga isaa falmatee sirna tortoraa cifangalchee carraa ilmi namaa bilisatti ta'uu carraa ilmi namaa kabajaan itti jiraatu uume
tooftaa sirna nafxanyaa deebisuudhaaf amata lamaan kana Abiy Ahmed wala lamma Magarsaa ani gananaaf garaagarummaan qaban tokkolleen isaaniitu isaantu walgane malee ijjannaan uummata keenya irratti qaban waan afaaniin haasa'uu yoo taate malee garaagarummaan qabu. Uummata keenya uummata injifatee deebisanii obboleessaa fi obboleettii dhabee obboleessa tokkichaa fi isaan deebi'anii ajjeesaa jiran ammaan tana beekamti. Uummata dammaqee haqasaa biyya isaa baree uleen nama dammaqee gudhooman nama hedduu nama laalisa. Kanaaf sirna nafxanyaa deebuu hin dandeenyu sirna nafxanyaa deebisna jedhanii warri deeman kun jiruu uummata Oromoo walumaa gala saba Oromoo awwaaluuf waan deemanii jecha badiin isaan ganna lamaan kanarratti fidanii waan bara sirna TPLF Iyadig amata 27 yakka Oromiyaa keessa hojjetamerra dachaa caala. Waan tokko Oromoo ta'uu keenyatti gaallaa jaamnee arrabsamnee hin beeknu. Abiyyiin reediyoo isaatii fi faayinaansii godheeti maallaqa kannee fi gaallaa jeenuu arrabsiisa. Finfinnee keessatti namni afaan Oromooti dubbataa jaamee ni ukkaanfama. Afaan Amaaraa baratan malee jaanii maallaquma keenya lafa teenya irraa oomishamuudhaan kitaaba afaan Amaaraa piriinti godhee mana nutti ergata. Sabummaan Oromoo ni qaanesee ni xiqqeessee sirni guddaan sirni fayyaan kan miniliiksanii jee'uun masaraa miniliiknu irratti ijaare afaan Amaaraa akka afaan Afrikaa ta'uu dhaqee Afrikaa Yuuniyeenii gaafatee dhaqee itti qoflan. Marataa dhabe kun fayyaan qabu jaanii. Where is afaan Oromoo? Afaan Oromoo, afaan Hausaa, afaan Swahili, afaanota gurguddoo Afrikaa keessaa sadarkaa sadaffaa afaan Arabaa bal'inaan dubbatamu keessaa afaan Oromoo the top 5 language. Widely spoken, rich in vocabulary, in culture kan ta'e kana balleessuudhaafi balleessina jedhee qe'ee uummata keenyaa Amaara rakkatanii jedhee makiinaa asii ergee fi lafa Amaara irraa dhufanii Finfinnee keessatti nurra qubachiisan oduu ija keenyaan arginu. Kana jecha wanni eega Abiyyi jedhamu dhufee kan hunda caalaa nama sodaachisu nama mata duree uummata biyya tokko gaggeessu keessa saba guddaa biyyattii jibbu. Jibbansi isaa baay'ee nu sodaachisu. Abiyyi ni bada. Badee nu balleessuuf deema. Kanaaf jibbansi inni saba Oromootiif qabu nu hundi itti yaaduudha qabu. Hitlerin Jewish jibbu caalaadha nu jibba uummata Oromoo. He has no mercy for the Oromos. Odoon nuclear qabaatee nurratti darbee nu fixa namichi kun. We are enemy number 1 jeeti nu laalaa jiraata. Eega biyya san keessa dhufe hunda irratti namni inni baqatu lafa Oromooti. Nama paartii Oromoo keessaa dhufe ayyaanota gurguddaa Oromoon irratti argamu keessa takka argameen beeku faranjiin addunyaa biyya meeqa irraa ta'anii dhufan. Kanaafi namichi kun jibbansa guddaadha qabaa. Kanaafi inni TPLFin qabeenya saamte Oromummaa keenyatti hin kaafanne. Guddisa Oromiyaa irratti afaan keenya dubbachuu irratti afaan keenya wal barsiisuu irratti hin kaafanne qabeenya nu saaman. Abiyyiin akeekni isaa saba Oromoo akka jirutti balleessuudha. Kanaaf yakki isaa wanni agammaa inni godhes baay'ee guddaadha. Yaadichummaan isaa, ideoloojiin isaa saba Oromoo jiruun ajjeesu. PPP wanni jettee deemtu kana the ideology, the thinking behind is to destroy Oromo. Not a person, not nama tokko miti, family tokko miti, the whole nations. Kanaafi yakkinni amma lamatti nurratti hojjete kuni baay'ee guddaadha. Summii nurratti facaasanii miliyoona 2 ol lafa qeerraa fonqolchanii xayyaaraan bombii nurratti darbanii heddumminuma keenyaa fi jabinuma waaqaatiin irraa hafne kana jecha yakkii ganna lamaan kanaan baay'ee ulfaataadha. Akkanaan akkatti fufuu hin qabne immoo namni keenya itti yaaduudha qaba. Kana yoo gizeedhaan ifirraa dhaaban malee ilma badaadha kuni baduun isaan oolu odoo hedduun hin balleessine if dandamachiisuun akka dura jiraatu uummata keenya yaadachiisuun baay'ee barbaachisaadhaan jedhanii keessaa bayan. Galatoomii Dr. Biraanuu yakki waggaa 27 fi yakka waggaa 2 keessatti Oromoo irratti raawwate waggaa 27 sirna TPLF jalatti
waggaa lama sirna OPDO ODP jalatti raawwate innaa waliin madaallu yakka raawwatee fi akkaataa ittiin raawwate ilaaluudhaani ajjeechaa ulfaataa hidhaa ulfaataa salphifamuu tuffatamuu waan namoonni kakaase kana akka biyyaatti akka aadaatti akka duudhaatti akka kabajaa namoomaatti waliin madaaluudhaani isa kana naa waliin madaallu ulfinni yakka Oromoo irratti miidhaa Oromoo irratti raawwatee fi waggaa 27 keessatti raawwatee fi waggaa lamaan sirna bulchiisa Abiyyi OPDO ODP jalatti raawwate kamtu ulfaataadha kamtu rammaataadha kanuma nuti dhaqaasin irra deebitee waan irraa dabalattoo qabaatte jechuudha fan ulfaadhu barbaada ilaa ani irra ulfaataa hundumti keenya kan beeknudha garuu Oromoon wanna hubachuu qabduni meeshinii gochuu kaasuu barbaada qabsoon bilisummaa Oromoo galma geechee waa hundumaa waan Oromoo hubachuu qabdutti dhufna akka Oromoon hubachuu qabutti kamtu ulfaataadha achirraa naa ta'e akka gaafii kootitti maaliifiin waan Oromoon qabu gochuu qabutti dhufna siniifan kaasa booda. Ayyee tole inni irra ulfaataa akkuma beeknu tokko lamatti jennee lafa kaawwanni dandeenyu wanni haaraan hin jiru maali anuma arginuudha ulfaataadha bara Tigreetii miti dubartiin daa'ima ishiitirra akka teechu kan godhame mucaanii du'ee ajjeechan ilmi namaa bakkuma fe'ettu haa ta'u ilmi namaa ajjeesee raawwatee too dhaqii irra taa'e kan jedhame bara Tigreetii miti bara OPDO inni suni baruma bulchiisa TPLF EPRDF sanaa as inni sun illee baruma sana yoo raawwate kan sanaa asii wanti bulchiisa biyya jalatti raawwate yakka waggaa 27 raawwate Oromoo irratti wajjiniin innaa waliin madaallu akkuma jedhe waan godhame fakkeenyaaf bara TPLF xiyyaaraan Oromoo rukutamne summiin ittiin facaafamne samiirraa. Barbee jaallakiyya wanni siin jechaatoo jiru tokko kana manni hidhaadhaa ibiddi itti naqameetoo hangubate bara Tigreetii miti. Xiyyaaraan uummanni keenya kan dhaame bara Tigreetii miti. Baruma jara kanaati. Jarri kun immoo mataa lama qabatanii akka deeman uummata keenya akka goolii guddaa irraan gaani uummanni keenya akka hubatu dirqama eega kana meeshinii goone wanni deemaa jiru Oromoo akkatti mataa isaa laabshechanii qabanii of fakkeechanii akka warra qabsoo kana asiin ga'e godhanii kan dhiyaatanidha. Qabsoo kana kan fide uummata Oromooti. Garuu isaan akka waan Tigree irraa fuudhanii uummata Oromootiif fidanii godhaniiti. Egaa odoo uummata Oromootiif fidanii waan kun hin raawwatamuu ture. Manni hidhaa ibiddi ittiin qabatuu ture. Uummanni Oromoodhaa xiyyaaraan hin rukutamne bara Tigreedhaa hin rukutamuu ture. Kana caala maaltu jira? Diinaa olii OPDO ta'uu ishiidhaa beekuutu irra jira uummanni keenya kun. Yookiin immoo EPP irra qabdaniiti isin PP jettanii. EPPdha paartiin kun. Kana hubadhaa yaallan. Fayyaate Biraanu galatoome. Daawit kanarratti waan dabalattoo qabaatte sirraa fuudhanii gara sagantaa keenya xumuruutti sin ceesisa. Wannan dabaladhu qaba. Yaada isaanii irratti wannan dabalutu jiraata. Wannan dabaladhu du'aatii waggaa lama ta'e kana keessatti madaalaa waggaa 27 keessatti yoo ta'e yoo ilaalamu waggooti lamaa kana keessatti reeshoodhaan gaafa dhuftu persentiidhaan gaafa dhuftu waggaa lamaan kana keessatti wanna ta'etu caala. Kan caalu sanarra immoo saayikooloojikaalii qaamni namni biraa si ajjeesu qaama biraa kan sana caalu immoo saayikooloojikaalii uummata keenyarra namni ofiisaatiin nama isaa an ajjeesu. Kun immoo uummata tokko keessatti wanna badaa ta'e tokko kana jechuudha. Kan biraa
du'aatii waggaa lamaan ta'e kana keessatti EPP yookiin OPDO qofatudha itti gaafatamaadha hin jiru. Kan Oromoon beekullee kana. Du'aatiif gaaga'ama bulchaan ofii Abiyyi fi Lammaan godhan kana keessatti paartoliin Oromoolee akka keessaa qaban. Gumaacha guddaa isaantu godhe. Kuni hubatamuu qaba. Maaliif jettanii qaamni diinaa si fixuudhaaf warri karaa kennu cabumsa keenyaaf gaagamni guddaa akka nurrattu kan ta'e keessumaa amma dhufee qabsichi uummatichaa haqaa mo'aa dhufuu isaa irratti dhageenyaanidha. Isaan irrattis gaafa dhufu malee duraan Oromoo jechuun OPDOnis paartii Oromooti jedha. Paartiilee Oromoo hin jettu isa kamidhaati? Ofisii fi adda bilisummaa Oromoo ala paartoliin jiran mootummaa kanaa wajjiniin turan. Gaagama kana yeroo jennu gaagama ta'e kana keessatti qaamotiin aktivistoonni jedhanii fi paartoliin biraa hunda mootummaa kana wajjiniin almost waggaa tokkoof ji'a jaha hirmaachaa turan. Kuni beekamuu qaba. Hubatamuun illee barbaachisaadha. Gaagamichi akka caalu kan godhe waggaa lama keessatti parsentii akka caalu kan godhe qaamotiin kun irratti hirmaachuu isaaniitu kana godhe. Ani akka kanatti fudhadha. Oromoon illee dhimma kana galagalee xiinxalee ilaaluu qaba. Erga ta'e booddee kun wallaalumarraa beekummarraa advaanteejii ofii eeguurraa ta'uu ni mala. Har'a hundumtu garuu qaamni itti xiyyeeffatee fi qabsoo uummatichaa gaaga'amaa fi du'a geerra har'a hundumtu iddoo tokko jira. Kanaaf akka kanatti hubachuun barbaachisaadha jedhee yaadaa jechuudha. Galatoom irraa bu'ee jira. Bareeda galatoome Daawit. Wanti amma haasofne waan dhugaa akka duudhaa Oromootti Oromoon waan ta'e hin taane jechuun waan hin ta'e jechuun badaadhaan gaarii jechuun gaariidhaan badaa jechuun safuun sun immoo hidhata qaba. Kanamma waan kana kaafneef dhugaa Oromoo akka sirna Oromootti dhugaadhaan Oromoo wanti waggaa 150 jiraachisee kabajaa inni dhugaadhaaf qabu. Dhugaa waaqaatiif qabu. Dhugaa waaqaa immoo maksa dabsa dhoowwata. Kanamma kana kaafneef bakka itti galluutu jira. Dubbiin gala qabdii mitiire. Eega kun ta'e amma akka yaada keessanitti Oromiyaan yakkamaa waggaa 27 yakkamaa waggaa 2tti tammaate immoo maqaa Oromoo baatee kan kaleessa godherra har'a dachaa dabalee kaleessa TPLF jalatti na cuucamee jedhee himachaa TPLF jala qabsoon Oromoo dhiigni Oromoo ni dhangalaase. Jarri kun dhiiga Oromoo ofii isaaniitii dhangalaasee jettan kanaan waggaa 27 booda bulchiisa TPLF jala ba'anii masaraa mootummaa seenan. Sana gataniiti TPLF jala baafnan Oromoon tumsa biraa Oromoodhaan ajjeesanii barbaadanii sirna nafxanyaa kaleessaa qabsoon Oromoo gangalchee manatti galche TPLF dabalee awwaale boollaa kaasanii jalatti galanii har'a uummata irratti miidhaa Oromoo irratti waan amma jettan kana hundaa raawwachaa jiru. Isa kana jarri kana gochuu duwwaa otoo hin ta'in nus waan amma kanaa otoo beeknu jara kana baannee jiraachuun akka Oromootti yakka jalaa waan nama baasu natti fakkaatu. Akkuma uummata Oromootti akkuma Oromootti yakka jalaa waan nu baasu natti fakkaatu.
Jarri kun qabsaa'ota isaan bilisummaadhaan ga'ee bakka amma dhaabbatanii lallaban kana warri kaleessa fuura raafuun ba'a. Ajaja TPLF duwwaa bahanii kaatan akka ofii isaaniitii ba'anii lallabanii ofii murteessanii Oromoo ajjeesan isaan qaqqabsiisan hogganoota olaanoo Abdii Raggaasaa nama nagaa fuudhanii yeroo baay'ee irraa dubbanne mana hidhaa kaa'uu duwwaa miti. Mana hidhaa iddoonni jiru hin beekamu. Gaafa Amnesty International ibsatti baase dhoksanii hannaan mana murtii qaqqabsiisanii hannaan deebisu. Namni dhaqee arguu hin danda'u, abukaatoon isaa yookiin arguu hin danda'u. Dachaas rooba Baalee keessatti gaafatamaa adda bilisummaa Oromoo Baalee butanii cubbuu malee mana hidhaa kaa'anii harka hidhaniitii mana fincaanii dhaqaa jedhan. Amaan filee Abdii Raggaasaa gaafachuu dhaqeeti hidhame. Har'a iddoo isaan kaa'an hin beekamu. Ijoolleen amaan filee fa'aa wajjin dhaqan gaazexeessonni Waaqoon Oolee fi Dassuu Duulaa Abdii Raggaasaa gaafachuu dhaqaniiti hidhaman. Manni seeraa dhaddachi bilisa gadhiisee tikti PP fi poolisiin PP qabee ukkaamsee kaa'ee jira. Kaayyoo fufaa akkasumatti kanaan dura irraa dubbannaa turre. Warri kun maqaa kumaatama dheengaddoonneen kaasee ture. Mileenaa olitti lakkaa'ama namni mana hidhaa jiru akka Oromootti har'a. Kumaatama hedduudhaan 40,000 mana hidhaatii baafne jedhanii Oromoodhaatti dhaadachaa turanii har'a 40,000 sun dachaa meeqan manni hidhaa Oromoodhaan guutee jira. Kana hundaa tuttuqanii Oromoo ilaalaniiti dura nama tokko, lama, sadii, afuriin hidhanii booda hoggana mataatti dhufanii gaafa akka Oromootti hoggana nu jalaa butamee hidhame maa gochuu hin dandeenye, buusifachuu hin dandeenye beekuu keenya gaafa hubatanii 60,000 miliyoonaan mana hidhaatti nu naqaa jiranii har'a immoo waan feene goonee isin irratti daraarraa jedhanii kunoo koronaa sababa godhatanii waan biraan irratti yaallachaa jiru. Tumsa Amaaraa jala daatanii. Akka Oromootti maal gochuutu nurraa eegama galcha dubbii keenyaati. Maaltu eegama? Maal eegna? Yoomiif taa'ama? Yoo waan biraa gochuu baatan, yoo wanti nyaatan jiraachuu baatee mana naarfatanii jedhee namichi mana gannaa bira darbu kan haara hin qabne kan ona fakkaate. Yoo wanti godhan dhaban jara kana lagachuun, tuffachuun, harka rukutuu fi dhiisuun akka Oromootti qeerroon kaleessaa keessaa, qeerroon kaleessatti dhaadatamu keessaa kaan lafa fudhattee, kaan horii fudhattee, lafa fudhachuu fi fudhachuun kan abbaa ishiitiiti, warra ishiitiiti. Garuu immoo kaayyoo kaleessatti duutetti garagaltee warra irratti ofirratti hojjechaa jirtutu. Kan hunduu akkamitti ilaalama Dooktora Neemee Gabaa Maxxanaa Toseenetti dheeressee gaafuma yaada wayii keessaa argattanii fan dheeressee dhiifamu. Laali ijoolleen qeeroos lafa fudhattee lafa uummata isaanii taasisan dogoggora seenaa hojjetanii galmee seenaarraa if dhaban beekte. Galmee seenaarraa if baasanii allaattiitu qocaa irratti mareetee jennaan ijaan akka odii duriitti namaa himanii odiin durii kun cuunfaa sammuu hayyuuti. Allaattii sirratti qocaa sirratti mari'atanii jennaanini rabbiin wajjin jiraayii jettee gaafattee jaanii rabbiin fuudhee dhagaa uffisee jaanii allaattiin si nyaachuudhaa deemte. Sabni keenya taa'aan jiru. Sabni keenya taa'aan jiru. Dhiibbaa ulfaataa turre jira. Dhiibbaa garoondaa turre jira. Wanni karaa kana keessaa nu baasu tokko warra OPDO fi ODP fi PPP kuni diina ta'uu isaa dhugoomsuun nurra jiraata. Yoo san dhugoomsine malee tarkaanfitti aanutti dabruu namatti ulfaata.
Ammallee ilmaan abbaa gadaa maarree jettee lakki namni keenya tokko maallaqa irraa fudhatu waan isaan hojjetu jaaniin haadhiisu maara koon qabu maallaqa irraa fudhatu rakkataa godhani. Maallaqa namaa kanaa biyyiin ibsetu waraqaatti wanni fudhata maallaqa fudhadhaa waan hojjetan immoo itti beekaa namni maallaqa fudhatu. Maallaqa isaan irraa fudhatu dhimma maallaqa sanuu irraa guuruudhaaf akka Somaaleetti wal jaaranii irraa guuraa maallaqa garuu hojii hojjetan namni waan hojjetetti immoo ittuma gaafatamaadha. Uummata kana diina ta'uu isaanii dhugoomsuun baay'ee barbaachisaadha. Maalitti deebinaa bakka cunqursaan jiru irratti bakka roorroon jirtutti yeroo hundaa'u qabsootu dhalata. Qabsoon teenya immoo damee yaafattee dur namni gaafa galaana ceehee deemu biyyatti duwida galuudhaaf. Amma namni Oromoo hundi galaana ceehee dhufeeti biyya teenyaalleen akka duritti nurraa hafuu diddee ganama galgala bakka deemnutu nurra ganaala lama ceehee dhufee fi hasadi ceehee dhufeellee ni ta'inyeetuma waa biyya teenyaa yaadaatti jira jechuudha. Kuni akka dammaqeessaatti akka sabaatti hojjeta. Maaliif waan keenya kana roorroodhaan nurra jira roorroo tana immoo gunni nuti immoo godhaa jirulleen waan nuti arkine kana namni keenya illee akka argu akka mala waliin irratti barbaadu jechuudhaaf kaafnaa. Jarri kuni rabbi sodaatanii takka hummoo uummata kana cubburratti hojjenne jaanii mirga keenya nuu kan nuun deeman mirga keenya nuutu fudhachuudha qaba. Karma akka karaan karuma kaleessaati. Deebinee if ijaaruudhaaf nu barbaachisa. If qindeessuudhaan nu barbaachisa. Humna hagaara jirus ka biyya alaa jirus akkaataa itti waliin dhufnee qabsoo teenya tanaaf tumsatti ta'uu dandeenya. Dirree falmaa bakka hundarra jiran warra dippiloomaasiitti hojjetus warra dirree lolaatiis lolus warra poolitikaa karaa siyaasaatiin nagayaan haasa'us qabdu bilisummaa tanaatu oowwitu fallaanaanii qabbanoitu harkaanii gara hundaan fudhachuu qabda beekte. Kanaaf karaan keenya karaan nu baasu warri mootummaan kun sirriidhaa ilmaan abbaa gadaati jaanilleen kaleessa dogoggoran. Arrallee sabni isaanii isaan barbaada wantoota ofirraa gaafata. Kaleessa dogoggorree jirraa saba keenya miidhama irratti qooda qabnaa waan dandeenya hin gumaachinee saba keenya kana akka irra aanu godhuu qabnaa. Tanuu qofarraa eega sabni isaanii. Akka qabsoon jirtutti mooraan qabsoo nama hundaafuu banaadha. Banaadha mooraa qabsoofitti saba ifirraa namni buqqa'uu uummata ifirraa modhuu waa tokkoof lama caalaa waan bu'a qabeessa ta'u hojjechuudhaatu nama jechuudhaan uummata kana dandamachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Namni amma namoota hamma tokko ofitti qabanii namoota kaanfirraa qabanii PPP hunda jibbiti. In principle the PPP thinking yaada beektan namni yaada isaati. Yaadichi PPP duubaan jiru Oromoo balleessuudhaa jaal regardless of takkaatuma Oromoon if jijjiiree dhiyaatu qaba nama biroo ta'e kalloo biroo uffatee dhufuu qaba. There is no place in PPP keessatti Oromoodhaaf bakki hin jirtu. Bakki hin jirtu kana irra aanneeti ganna 100 akaakayyuu irraa baabilii irraa fudhannee qabsootan irra aannee tanan duratti deebisuu barbaadan mafduuba nu deebisuu barbaadanii kanaamuu ta'uu hin danda'u waan ta'uu danda'u miti uummanni keenya uummata guddaadha uummata bal'aadha guddinuma keenya bal'ina keenya kana humnatti jijjiiruu nu barbaachisa bakka qe'ee nuti jirurraa yoo karaa irratti fincaannee galaana ta'ee fuudhee ni deemuu danda'a jira kana bakka jirurraa yoo karaa cufne namni biyya san keessatti agabuu buluu dandeenyu. Nu agabuu bullee isaan akka nyaatan godhaa jiru nu beekte akka nuti agabnetti akka agaban godhuu dandeenyu goonees jirra mootummaa isaan irra jamaadhaan maaliif waan kana dhugoomsinee jarri kuni karaa gaariitti nu oofaan jiranii karaa badiitti nu oofaa jiranii barattoota keenya qe'ee Oromoo tana beektee namni tokko Oromoo jechuudha gaafa fedhan OFCdhaa gaafa fedhan ABO siin jaammalee wanni si ajjeesaniif uummata Oromoo taateef. Oromoodhaaf qabeenyi isaan barbaadama malee Oromoon hin barbaadamu. Kanarraa warri nu aansuu dandeenyu hanqina qabsoon teenya akka ta'e fiixa bahuu dadhabdee irree jarri kun if duuba nu garee galchuu barbaadan if duuba teenyeef ittiin tallee qaawwa keenya kana cufannee dhiiraa dhalaa keenyaan akkuma kaleessatti wal qabannee lola cubbuu nurra labsame kana lola haqaatiin injifachuu danda'uudha qabna karaan kana malee kabiroo hin jiru yaada juun qabane keessaa ba'e. Galatoomii Dooktoranne Biraanuu waan onneen bareedatti waan silaa akka gochuu qabnu uummata Oromoon naa jennu nullee dabalata nurraa ka'uu qaba warri dubbannu kun waan warra biraatti haqachuudhaaf qophoofnu nu barbaachisu ofirraa ka'uudha qabna.
Oromoo naa jennu OPDO ODP PP naa jennu jaarmarraa dubbachaa jirra. Jaarmaa keessatti immoo warra Oromoo miidhuudhaaf karoorfatanii alagaatti hidhatanii ofiifis ijaaramanii humnaanii hojjetan beekamoodha. OPDO keessammoo jaarmaa sana keessammoo sabboontonni jiru. Duris jiru, turanis har'as jiru. Bara TPLF gaafa Ibrahim Malkaa Itoophiyaan Oromoof hin taane ciccittuu abaddu jedhanii Ibrahim Malkaa TPLF aangoo keessaa baafte, dhaaba keessaa baafte malee hin ajjeefne. Yeroo baay'ee namoota fi mormite, OPDO Oromoo keessa taatee mormite gamaaggamtee bakkaa kaafti. Hojii oowwiti malee lubbuu galaafattee hin dhageenye. Har'a PP'n humna amaaraa nafxanyaatti hidhate kuni OPDO keessatti nama Oromoo OPDO keessaa, PP keessaa dhimma Oromoo miidhaa Oromoo irra jiru sirriidha jedhee dubbate dhiisi nyaara guure. Gaafa namni isaa du'u suukun fuula isaarraa mul'ate in ajjeefti. Komaandar Salamoon Taaddasaa ifatti kanaaf fakkiidha yeroo baay'ee kaafu. Bakka hundatti warra akkanatti ajjeeftee ofii ajjeeftee dhaaba biraatti warra biraatti haqatti. Yaanni nama kaafne gaafa nama dhiyeesse kun onneenuu dubbatee jira. Namoonni hunduu qabsoon waan kaleessa dogoggoran rakkina miti waan har'a hojjetantu murteessaadha jedhee akkamitti ilaaltamee isa kanatti waan dabaltu akkamitti qabdu? Ulfaadhu barbaada. Qabsoon Oromoodhaa galma ga'uu kan geechuu gaafa uummanni Oromoodhaa warra haqaan deemu faana dhaabbateedha. Kana beekuu qaba. Ilmi Oromoo tokko beektu dhuguma siyaasanii fi maaliin xiyyaarri madoon qabu kan jedhamu tokko hin jira. Garuu siyaasanii fi qabsoon walitti hidhatteetoo akka jirtu hubachuutu sirra jira. Ilmi namaa karaa burjaajinaatii fi uummata keenya mataa laaqee warra qabeetoo jiru ammas barreen gaddaa akkana taanee qabsoo keenya nuti gaggeessa jedhanii warra deemanirraa dhaabbatanii qeerroo bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti ijaara gadi fagaatee miila isaa gadi jabeessee dhaabbateetoo jira. Qeerroo lama moo sadi ijaaranii asii galanii warri miidiyaa qabatanii nutu qeerroo gaggeessa jechaa jiranii biyya eega galanii maal godhanii qeerroo Oromiyaa ijaaranii achumaan foollee jedhan achumaan kaan jedhan uummata keenya bojonjora irraa dhaabuu qabu warri kun. Ani warra kana irratti warri duraanis uummata Oromoodhaa mataa laaqee Abiyyiif Lammaa gargar baasee akka waan Abiyyiin diina Oromoo ta'e Lammaan immoo fira Oromoo ta'e no. Uummata keenya ajjeechisiisaa balleechaa suduudhaan irratti hojjechaa warra qabsoo keecha irra caalaa jarreen kana lamaan. Kana Oromoon hubachuu qabdi. Warra kana gargar baafnee beekuu qabnaa Oromoonis beekuu qabdi. Qabsoon Oromoodhaan galma ga'uu kan geechuu hiddi isaa duunnaa Oromoodhaa qabatee warra deemu faana deemuu suduudhaan qeerroon bilisummaa Oromoo waraana adda bilisummaa Oromoo jala hiriirtee buqqiftee diina kana barbadeechuu kan dandeechu karaa kana duwwaadha. Kanaaf hojiin karaa bu'uuratirra deebi'uu irra jira. Warreen adda bilisummaa Oromoo komatan jiru yeroo ammaa kanatti waan hin taane barreessanii katabanii gadi baasanii raawwatanii afafaajii uumuudhaan warri deeman tokko inuma jiru. Isaan kunis dhaabbachuu qaban. Mata duree godhatanii uummata Oromooti irratti akka dhaabbatanii lolan hubachuu qaban. Bakka qabannaa, karaa qabannaa, nuuf taatii kan jedhu san lafa kaa'anii duunnaa Oromootitti yaadee bin hundi keenya. Duunnaan Oromoo maali? Haqaaf dhugaadhaan. Karaa dhugaa ilma Oromoo ilaaf ilaameedhaan kan deemu gaara keecha dhaabbatee siif mormaa jiru faana dhaabbattee diina kee fonqolchuun dirqama Oromoo hundaati. Kan keenyalleen kan anaaf siiti. Yeroo ammaa kanatti itti gaafatamummaa kan qabnu nullee qabna. Saba Oromoo duwwaa irratti miti harka kan laalu. Inni suni maaliin?
warra gaara keessa jiranii qoraatti miilan cabsanii keessa darban kana faana dhaabbannee yeroo ammaa kanatti diinni Oromoo burkutaatoo jirti. Yaa boo waa hubadhaa. Oromoonis keessa jirti nafxanyaa keessa. Warri nafxanyaa maali yaadni isaanii ummanni hundi qixxee akka ta'uu miti kan barbaadan. Qabsoon bilisummaa Oromoo immoo ummata qixxeetti warra laaluudha. Warra haqa namaatiif falmatuudha malee Oromoodhaaf haqaa falmatee Amaara diinatti ilaalee akka diinatitti irratti duulaa kan jiru miti. Qabsoon bilisummaa Oromoo waboon falmachaa kan jiru haqaafi malee Oromoo bilisa walabummaa Oromiyaa Oromoo bilisoome saba bilisa qabu kaaniif falmataatoo jira malee nu duwwaadhaaf miti. Kana ummanni hunduu beekuu qaba. Sabni biyya san keessa jiru maqaa Itoophiyaatiin Itoophiyaa jedhanii kijibaan kan deeman kana beekuu qaban. Soba ummata wal ficciisaa, ummanni Amaaratis ajjeechisiisaa, kaan irratti dolchiisaa, ofii isaanii hangoo dheereffachuu warra deeman, warra sobaan dhaabbatan kana beekanii fonqolchanii bakkaa kaasanii sabaaf sablammii dhugaadhaan haqaan wal bira dhaabbachuu qaban jedhaa kanuma. Fayyaa ta'e Biraan. Daawit waan dabaltu qabdaa yaaduma kanarratti. Wanta ta'uu qaba kana akka Oromootti akka qabsoo Oromoo adeemsisutti warra qabsoo Oromoo kanaaf wanta ta'uu qabu jedhee himuuni ana Daawitirraa nama biyya alaa jiru kanarraa barbaachisaa natti fakkaatu. Maaliif waan jette anaan akkanatti mul'atu. Uummati Oromoo jechuun warra biyya alaa jiru miliyeenaan kumaatama hedduutu biyya alaa jira. Uummata Oromoo jechuun lakkoofsa isaa nurraa eegala, naaf sirraa eegala. Uummata Oromoo jechuun isa biyya keessaa duwwaa miti. Namni biyya alaa jiru kun uummanni Oromoon biyya alaa jiru kun waa hedduu qabsoo uummata Oromootiif gumaachee gumaachuufis danda'a. Achirraa kana anaaf sirraa lakkoofna na uummata Oromoo jennu. Warra laasuu. Tole maaliif waan jette most of warrootiin nuti biyya alaa jirru kuni we are opportunist beekte. Opportunistiidha. Burjaajinuma qabsoo Oromoo kana keessatti ta'ee fi parsantiin guddaa warrooti Oromoo biyya alaa jiran kanatudha. Burjaajina qabsoo Oromoodhaaf roolii guddaa qabaa jedheen hubadha akka yaada kootiif akkan qabsoo kana argeettiif. Kanaaf waa'ee dhimma qabsoo kana keessatti yaada qabsoo kanaaf maal ta'uu malaa yookiin immoo maal ta'uu malaa kana keessatti anaan akka argutti qabsoon Oromoo kun xaliilaa dhufaa deemaa jira. Qabsoon Oromoo cabaa yookiin gada deemaa jiraa natti mul'achaa jiru. Qabsoon Oromoo mo'aa deemaa jiraa jedhee akka ilaalcha kootti. Maaliif waan jette silaa gaafa fincilli sun abiyyifaa qabsoo kan hajaakii godhan abiyyifaa istirateejii baheen dhufanii hajaakii godhan qeerroon gaafuma sana xumuruu qaba ture. Qabsoon Oromoo gaafa sana xumuruu qaba ture. Gaafa sana immoo akka hin taane istirateejiin diinni itti gadi ba'e istirateejii hamaatu. Qaama istirateejii diinni si caale tokko you have to believe it. Kanaaf yeroo eeggattee qabsoo sanaaf istirateejii ideoloojiin itti gadi ba'e sana moo'uudhaaf argamuun dirqama sitti ta'a jechuudha akka siyaasaatti. Akka siyaasa addunyaattis akkuma siyaasa eenyumaattu sun ta'e darbe. Sadarkaatti garuu qaamni qabsoo istirateejii baafatee hajaakii godhuudhaaf gadi ba'e sun politikaalii luuzii godhaa deemaa jira akka kootti. Argaallee jira kan. Qabsoon Oromoo haqaa mo'aa haqi isaa bahaa deemaa jira. Qaamni gadi ba'e sun afaan faajjiif yookiin immoo hajaakii godhuudhaaf akka gadi ni mul'ata ture jechuudha. Mul'atee already Oromoon gaafa ittiin gadi ba'ee fi har'a eessa akka jiru argee jira jechuudha. Kuni maaliin kana ta'e waan jedhu warra qabsoo haqaa adeemsisa sanaan qabsoon isaanii mo'aa deemu hojiin isaanii illee amma hojjechaa adeemaa jiraachuu isaatu natti mul'ata jechuudha. Kanaaf sila qaamni qabsoo kana hajaakii godhuudhaaf gadi ba'e mo'atee fixee nutu haasa'uu hin dandeenye har'a inni watwaatee wanna qabu dhabee diktaatara ta'uu fi haasaa diktaataraa haasa'uu ture jechuudha. Kanaaf ani politikaalii Oromoon wiinii godhuu isaatu natti mul'ata. Maaliif qaamni gadi ba'e kun uummata Oromoo biratti jibbamuusa siyaasni mootummaan ittiin gadi ba'e sun mo'amuusa agarsiisa.
Kanaaf qaamni kana qaamni amma dubbii la karaana ti deemtu sirriidha. Lakki si dhaabu fi miti. Si dhaabu fotoon ta'ini amma kan jechaa jirru sirriidha. Siyaasa Oromoo iddoo ka'ee iddoo har'a jiru naa ilaallee dachaa baay'ee injifataadha. Mu'aallee jira. Warra caccabduu ergamaa baate kana dhiisi akkuma disila dooktaroonni jedhee warra isaan ergaa tureyyuun bakka itti godhee jira. Garuu warri kun uleen dabooroo hamtuudha. Uleen dabooroo nama ajjeefti beektaa nama maleessitee hin dhiiftu. Warri kun har'a Oromoo ajjeesaa jiru. Kan abdii raggaasaa akkaataa itti hidhanii qabanii kaa'an dachaa sorooba akka godhan kaayyoo fufaa akka godhan warra biraa akka ajjeesan isaan kun warra hidhaman warra ajjeesan kumaatamoota warra hidhan maybe miliyoonatti kan dhiyaatan ajjeesaa jiru hidhaa jiru guyyaan tokko yoo bule guyyaan lama yoo bule jiini ja'a yoo dabalame badii ulfaata tas deema isa kana hambisuudhaaf ariifachiisuudhaaf yaada jedhu yaadni keenya malee sirriidhaan nuti jette. Bareeda sanumaafuu jedhaa jira ilaali amma barbaada anaan maal natti mul'achaa jira. Qaamni qabsoo kee fuuldura dhaabbatu anaan akka kootti iddoo isaanii taa'ee oolaan wanna inni godhaa jiru it's politically maaliif oonaan jette qaamni ati adeemsisaa jirtu ati isa mormaa jirtu si mo'aa adeemaa jira yoo ta'e especially gara dhumaa kee irratti gara jibina adeemsisuun kee sana keessaa of dandamachiisuudhaaf wanna godhuun qabne godhuun siyaasuma addunyaa kana keessa kan jirudha. Sanatu natti mul'achaa jira. Kanaaf by the way duratti wanna biraa tuqeetanan ture. Ammallee wanna biraa wanna itti dabalu. To tell you the truth, Abiy Amaaraan haajaakii ta'uuf Abiy Amaaraan haajaakii ta'uuf kan karaa kennu opposite party Oromoo biyya alaatti galanii fi aktivistoota Oromootudha qaama kennu akka laalcha kootti kun Oromoo kanallee hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Sana maaliif ta'ee tokko dhuguma jaarmiyaan Amaaraa yookiin immoo Itoophiyaanisummaa qabu kun already durumaanuu sabiikuriitii godhachuu isaanii haasa'anii turan. Garuu immoo qabsoon mootichaa gaafa ba'e namni kun akka Oromoo saayikooloojiitti ni yaade yoo ta'e haasaa isaa duraatii fi Abiy time to time cheenjii ta'aa dhufe. Sanaaf immoo maaltu fide? Qaamotiin qabsoo Oromoo kana keessatti jiranii qaama qabsoo Oromoo bakkaan gahe kana duula isaan irratti godhan. Duula isaan qaamotiin biyya alaa godhan kuni qaama qabsoo Oromoo haqaa godhaa jiru irratti godhan irratti taayimii critical ta'e sana keessatti qaama diinaaf qaamni banee hajaakii Abiy saayikooloojii yookiin aayidooloojii nafxanyaadhaan hajaakii ta'uuf illee paartoliin Oromoo keessaa gumaacha qaban. Oromoon kanallee beekuu qaba. Haqa namaa wanna jiru dhoksuun barbaachisaa miti jechuudha. Maaliif jecha ni jedhu kanarraa maaliif kana jedhee Oromoon deemee taa'uun isaa barbaachisaa. Kanaaf waa'ee dhimma tapha xumura na gaafattetti tumii dhiyoo kana miidiyaa wayittan dhaggeeffachaa ture. Oromoon niikulariidha qabaa, aayidooloojii niikularii ta'e qabaa kan jedhu namni tokko haasa'ase jechuudha. Listen, siyaasni Oromoo siyaasa addunyaan halkanii guyyaa advaayiza buutu. Halkanii guyyaa beektee fandii kennituuf. Qabsoo ofii isaarraatii ofirratti hirkateetidha. Addunyaa mu'e. This is a nuclear. Maali kun? Dandeettiidhaan, jaarmiyaadhaan, jabina isaatiin kana fide jechuudha Oromoon. Qaamni siyaasa addunyaa mu'e jaarmiyaa beektee akka jaarmiyaatti hin jirre ganaa beektee sirna nafxanyaa ijaaruudhaaf tattaamachuudhaaf meeshaa fi beektee jaarmiyaa ijaaruudhaaf hojjechaa jiru. I don't think so. Maaliif yoo taayimii argatan yes. Amma garuu akka argaa jirutti taayimii isaanii qaamni qabsoo adeemsisuun muddaa jira. Muddamuu isaanii irraatii qaamni mootummaan barra jiru kun diktaatorummaatti of jijjiiree
seera mootummaa keessaa ba'e seera wannan taane godhaa jira. Haasaan taane illee haasaa jira. Sun maali? Politikaalii kufuusaa agarsiisaa jechuudha. Liidarri biyya tokko haasaa isaarraa kufaatii isaa argita. Aayidaan inni boqochiisurraa kufaatii isaa argita. Dadhabina isaa argita. Sun immoo maalirraa dhufa? Qaama diina isa mormurraa yookiin immoo qaama qabsoo isa mormurraa dandeettii isaa isa cabsuu adeemuusaa fi namicha sana irratti dhiibbaa godhuusaa mo'amuusaa saayikooloojii isaa cabsuusaa agarsiisaa jechuudha. Ani kanan irraa hubachaa jira. Maybe akkattan hubadhe dogoggoratu hin beeku garuu immoo anaannatti mul'atu kana. Kanaaf qaama already brilliant ta'e dynamic akka maalitti immoo nuclear qaama ta'e the new generation of the Qeerroo and the jaarmiyaa namni akka barbaadetti haasa'uu ni jedhama. To me, the OLF, it is genuine, a smart party. Qaamni inni Qeerroo dhalchees garmalee determined, smart generation dhalchee jira jechuudha. Kanarraa kan ka'e har'a yoo argitu Facebook irratti roola xafanan arga. This is the new fighters. They are engineers, doctors. Did you see? How does that determine? Yeah. Yeroo ammaa kana keessatti maaliif waan jette beektu? Ani haaluma Oromoon qabsoon irra ga'e kuni taayiroon laal. Biyya laa kana teenyeeti biyya addunyaa sana keessatti laal namni barate most of time opportunity. Yeroo ammaa kana generation qabsoo Oromooni Qeerroo generation kana yeroo laal doktoreetummaa qabatanii injineerummaa qabatanii daggalagan. Generation jaarmiyaan kana uume successfully ta'uusaa gaafataman qabu. Kanarraa kan ka'e siyaasni addunyaan funded godhu. Ideoloojiin addunyaan funded godhu. Chochoo hin dandeenye, mo'uu hin dandeenye. Why? Akka sammuutti jira. Akka ideoloojiitu jira. Akka dhiirummaatu jira. Gaafa sadan kun wal madaalan. Waa tokko godhamuun hin danda'amu, qaamni diinaa mo'uu hin danda'u. Kanarraa kan ka'e ani namni kun namni as Ameerikaa jiraatu the new generation qubee generation kanaan kana ta'uu malaa jedhee gorsuun wani natti fakkaata, saalfii natti fakkaata beektee dhiifata mul'aa gudi nan qaanaa isaanii gaadanii duraan na qaanessa beektee. Ayyee hubadhe sirriidha haa ta'u yaadni kee sirriidha homaa waan sagantaa keenya xumuruudhaa fi wanti Daawit jedhe dhugaadha. Ijoolleen of kennanii mana barumsaatii ba'anii injiinarummaa, dooktarummaa mindaa argatanii maatii isaanii ittiin qananiisuu danda'anii otoo jiruu isa tuffatanii bilisummaa saba isaaniitiif har'a bosona keessatti qoree fi bulluqaan humni baratee akka addunyaa keessatti beekamu opportunistiidha. Ittiin ofittoodha waan jedhu sana Oromooffatti deebisuudhaa fi har'a humna qabsoo Oromoo keessatti Qeerroon yookiin waraana ta'ee qoree fi bulluqaa keessa yaa'u kuni mindaa dooktoreetiidhaa fi injiinarummaadhaan argatee maatii isaa ittiin qananiisu tuffatee dhimma sabaatiin jijjiiree sana keessa jira. Inni kun immoo gaafuma duraati lemoo qilxuu rasaasa duraa dhukaase yoo seenaa isaa akka hubannutti jiruu qananii nagada guddaa qabeenya guddaadhaa Yamanitti biyya ormaatti facaasee deebi'ee cirracha ciroo keessatti gaara cirootti cirrachatti dabalama murteesseet godhe sana hayyoonni sana boodatti dabalamanii wareegamanis hedduudha. Amma Qirroodha. Galatoomee xirroo achitti ta'e sana isaa wajjin hayyoonni wareegamanis salphaadhaa miti. Magarsaa Barii, Abboomaa Mitikkuu, Gadaa Gammadaa, Baaroo Tumsaa, Badhoo Dachaasaa,
hedduu lakkoofneef warri muhee abdoo gazuu bantii warri nafxanyoonni akka Shimallis Maazangaa itti ardamanii lubbuun isaanii akka galaafatamu godhan sununduu hayyuu jiruu mataa isaanii kananii mataa isaanii tuffatanii qabsoo kanaaf lubbuu gumaachan. Seefuu muummee amma jennee disila seensa keenya irratti gaddaa ibsannee qabeenya miliyoonotaaf qabsoodhaaf kenneef baqa filatee kun warra jiruu biyya ormaa keessatti bakka dhumaa qaqqabe. Kanaaf kan jennu kan hin kaaseef kun akkuma jirutti ta'ee wal bukee dhufe wanti sun wal bukee takkumnaa humnaatti wal bukee dhufe qaamni nuti tuffannu kun woftuwannu kun warri haala jirru kuni wanti warra sanaaf gumaachinu waan salphaan ta'u isaan oolufne yoo gumaacha nurraa eegamu qooda nurraa eegamu goone akka disila biraanuu fa'aa jedhanitti wareegama isaanii salphifna galii qabsoo galma qabsoo ariifachiifna yaada jedhuu fi kana kaafne mariin wajjiniin gootanii dhiyaatanii sagantaa koorratti dhiyaatanii hizbiin galateeffadha kumannaa kaanii hordoftoota keenyaa sagantaan irraaf qabannee mata duree qabsoo Oromoo keessatti OPDO kaleessaa fi PP har'aa jedhu jalatti marii bal'aa qabaannee isin waliin hin turre. Kanarraa asirratti naaraawwan torban deebinee sagantaa biraatiin wal arguudhaaf qabanneeti. Nu hordofuu keessaniif fayyaa ta'a galatooma. Torban deebinee wal agarraa. Doktoroonni obbo Biraanuu fi Daawit marii naa wajjin hin qabattanii fi akkuma innaa kaanii sagantaan isinii dhiyeesse yaadan isinii dhiyeesse kabajanii dhiyaachuu keessaniif fayyaa ta'a galatooma. Galatoomeetis barbaada. Galatoomee barbaada. Ulfaadhu obbo Barbaada galatooma jaallan. Ayyee. Abiyyoottu loltuu Oromoo bobbaate lafarraa hobbaate jennee maqaa kan kee galmee seenaa keessa dhaloota boruutiif galmeessinee kenna. Yookaan atattamaan Oromiyaa keessaa loltoota keeyyaa fi kumaanti poostiillee otoo olteen buleen uummatarraa kaasi. Ummata dammaqe ummata beeke ummata wal beeke intarneetii cufuun ukkaamsuun basaasaan amantii fi kutaan gargarii qoqqootte gochuu hin dandeettu hidhaa fi rasaasaa kun furmaatan ta'u gaafilee deebisaa nama hidhuu dhiisaa akka hiitan gadhiisaa nama tumuu dhiisaa warra tumtan kiisaa kafixxa rasaasaan gumaa namaa baasa yoo uummanni bal'aan isin fedhuu didee maaltu hidhannoodhaan ganda namaa keef isin fiisuu fidee baarrii qawwee humnaan nama bulchan taree yaa nafxanyaa qawween nama bulchuu baree abdii teessan kutaa isin nyaatte sareen ishoo uummanni Oromoo kuchintee soolafaa uummanni Oromoo wallaggaree lafaa Oromoon tokkocha Oromummaan lafee Oromummaan dhiigaa Oromummaan lafaa yeroo lammii teenna kumaanti poostiidhaan lafarraa tuquu gallammiin kun maarrafaa jaarri jara fidee nuu dhufuu wayaafaa ammumaan dammaqaa dafaa ka'aa lafaa walitti birmadhaa walin laaluun fafa wallagga duwwaamii tokko kennaan gargar nu qoqqootee nu caccabsuuf cufa yoo dhaabsisuu baannee jaarri itti fufaa miidhaan wallaggaa fi gujii irra deemu baraaqee kennas boru deemee dhufa ishoo adabadhataa lakkisaa yaagantu waa'een bilsiginna dubbiin lamaan galiin isiniin galtu yaa holotii faddee holola dhoofina hoolaan gaafa qalanka samii agartu bishaan kuluun jige haguma dhaqqabde silaafuu ol qabdaa kajige hin hartu osoo keessan beeyne wacan guddisina akkuma kaleessaa dogoggoruu maltu ulaa banaa hunda manuma seetanii goda jawwee seenuuf silamaaf jarjartu bilsiginnaan baanan
Aaba goobanoonniif naftanyoonni dhaabde aangootti dacha'uuf tooftaadhaan daldaltu. Qilleensi ammaa kun obombolettiidhaa dhagaamu karaa sadiiroo hin agartu. Ofirra gattaa keessa raafamina bubbeen dabartu. Yoo gattaa uutiste obombolettiidhaan boodaree dhabamtu. Galaana bubbisu tambalii furga'uun markaba daddaaku yaabbachuun hin ta'u. Bilisiginnaan kunis osoo hin dhaabatin daddaakutti jira itti hin tuutina. Kun waan lafa dhayu. Gommaan jala dho'ee motorri gubate titee jira ka'u. Ka Oromoo taate tokkollee yaabbatin. Markabichi kun Oromiyaa keessa deemuu hin danda'u. Ishoo.